Yooyyaa ashamaa akkam bultan daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo irraa warri nu hordofaa jirtanii kunini tamsaasa oduu kayooyyaa miidiyaa muddee 27 barree 2020 Leekviil irraa odeeffannoo kana kallattiin isin biraan gahuu fi argamne jirra. Guyyaan irraa kunini dilbata yookaan ammoo sanbata guddaa guyyaa haada tahuu asumaan isinitti marbanna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo warri sagantaa kan hordofuuf asitti argamtanii hedduu isin galateeffannaa keessattuu warri sagantaa kana qoqooduun faccaasuun akka nama biraan bahuu nu gargaaddanii yeroo hundaayyuu galanni keenya dachaa tahuu isinitti mu barbaanna. Tamsaasa guyyaa hardhaan tana odeeffannoo isin qopheessine kunu itti dhiyaadhaa isin biraan gahuu deemna. Mata dureen oduu hardhaa isin dhiyeessinu guddaan takkini walitti bu'iinsa daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irratti geggeeffamaa jiru ta'aa. Odeeffannoon Suudaan irraa dhufaa jirtu akka jettutti tarkaanfilee gurguddaa mootummaan Suudaan raayyaan isaa fudhateeni lafa Suudaan ka Itoophiyaan qabatte harka 60 haga harka 70 to'annoo jalatti odeeffannee lafa gad hafellee dhiyoo kan keessatti guutuudhaan weerartuu mootummaa Itoophiyaatii fi milishoota yookaan ammoo shifta naannoo Amaaraa harka baafannaa jechuudhaan dubbatanii jiranii. Kana ka dubbate ibsa ministeera odeeffannoo Suudaanii ka Reuters waabeffate. Ibsi ministeera odeeffannoo Reuters akka jedhetti yeroo ammaan tana Suudaan lafuu fi birmadummaa qabdu ka Itoophiyaan jala weerarte waggoota 20 oli deeffachaa jirti malee Itoophiyaa wajjin waraana keessa hin seenne jechuudhaan dubbatanii jiranii. Akka odeeffannoo Reuters kun addeessaa jirtutti walitti bu'iinsi kun torbaan tokko caalee jira. Tarkaanfiin jalqaba ka fudhate mootummaa Itoophiyaati. Mootummaan Itoophiyaa hoggansa waraana Suudaan tokko dabalatee nama 4 ijjeese, nama 17 ijjeese jechuudhaan odeeffannoon Reuters kun akkasittuu yaadachiisa jira. Akka odeeffannoo Reuters dabaltee jettutti mootummaan Suudaan yeroo ammaan tana miira dadammaqiinsaatii fi injifannoo guddaa keessa jiraachuu isaatu dhagama jira. Kalee waraanii Itoophiyaatii fi Suudaan daangaa irratti haleellaa meeshaalee gurguddootiin Suudaan irratti banti jechuudhaan himataa jira. Akka Reuters gabaasettu haleellaan kalee geggeeffame kun lafa jechuun shiftootii Itoophiyaa irratti hafanii gara daangalee Itoophiyaa irratti akka tahee ka dubbatamaa jiru. Maddi oduu Suudaan Al-Haddas As-Suudaan akka gabaasettu tarkaanfiin fudhatame milishoota Amaaraa ka warri shifta ittiin jedhe bibittinneessuun lafa Suudaanii ka birmadummaa Suudaanii jala baatee harka Itoophiyaa jirtu uf jalattu deeffatanii jiran jechuudhaan gabaasa jira. Maddi oduu Suudaanii Tiribuunii warra amanamoo waraana Suudaanii waabeeffachuun akka gabaasettu waraanii kalee guddaanii geggeeffamee daangaa Eertiraatii fi daangaa Suudaan irratti akka tahee ka dubbatame daangaa Suudaanii magaalaa Ummi Hajar jedhamtu qarqarattu haleellaa geggeeffameen waraanni Suudaanii injifannoolee gurguddaa fi boonsa argatee jira jechuudhaan maddi Suudaan Tiribuunii warra waraana ka Suudaanii maqaa dhaawachuu hin barbaanne waabeeffachuun gabaasa jira. Waraanii kun gara daangaa kibbaatiin kan argamtu daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irratti kan argamtu gara magaalaa Abdiraa'uufitiinis lolaa guddaa waraana Itoophiyaatiin walirratti akka baranii ka dubbatame lolli guddaanii magaalaa Abdiraa'uufi qarqarattu geggeeffamaa jiru. Ka meeshaalee gurguddaanii geggeeffamta ta'utu dubbatamaa jira. Yeroo ammaan tana qarqara Suudaan gubbaattu ka argamtu magaalaa Abdiraa'uufi waraanii Itoophiyaatii fi uummanni nagaa keessa baqatee taabotii naannoo kan jirulleen lafa dhiisee akka godaane gabaasuun kennanii yaadatama. Haala kanaanii waraanii Suudaanii Abdiraa'uufi guyyoota muraasa keessatti qabachuu danda'a jechuudhaan aktivistoonni naannoo Amaaraa barreessaa jiranii. Karaa biraatiin ammoo torbaanuma kan keessatti qabiyyee waraanaa bakka jechuun qubsuma cimaa teessoo waraanaa kataate
magaalaa gaarreen gubbattu argamtu Al-Hakimii ka jedhu humni Suudaanii qabachuun isallee gabaafamee jira. Akka mootummaan Suudaanii Reuters waabeffatee gabaasetti yeroo ammaan tana lafa Itoophiyaa fi Suudaan irratti wal falmaa jiranii kiiloomeetira hedduu ka tahu qabanne jechaa jiranii lafa Itoophiyaan nurraa qabatte keessa harka 100 keessa harka 70 deebisnee jira. Harka 30 gadaafanillee torban kana keessattu akka bilisaa baasanii ka dubbatanii jiru. Mootummaan Suudaanii dubbiin akka hammaachuu kan caalaa hin barbaanne dubbachuudhaani mootummaa Itoophiyaa wajjin rakkoo qaban mariin furatu akka barbaadan dubbatee jira. Yeroo ammaan tana mootummaan Suudaanii karaa nagayaatiin dubbii jirtu furachuu barbaada jedhee dubbatullee akka maddii Reuters dubbatu televezyiinii fi miidiyaaleen Suudaanii haala miira waraanatii fi miira gootummaa biyyaa keessa seenanii jiranii. Suudaanii waraana qabdu gara daangaa bahaatti yookaan ammoo kutaa bulchiinsa Al-Gadarii fi ka Itoophiyaa wajjin daangessutti bobbaasa akka jirtu ka dhagayamaa jirtu. Waraanii Suudaanii ka gara daangaatti bobba'u kunin Itoophiyaa irra tarkaanfin jechuun haleella dhaqqabuu danda'a waan jiruu fi qophii guddaa irra akka jiru ka Reuters gabaasee jiru. Karaa biraatiin ammoo Suudaanii Eertiraanis waraan kan keessattuu hirmaachuu dandeetti jettee waan yaadaa jirtuu fi karaa daangaa Suudaan gara Kasalaatii fi Omahajariitiin waraana ishii bobbaasaa jiraachuutu dhagame jira. Suudaanii fi Eeritiriyaan daangaa dheeraa qaban yoo taatu Suudaanii fi Itoophiyaan daangaa kiiloomeetirii 1,600 akka qabanii ka dubbatamaa jiru. Daangaa kiiloomeetirii 1,600 keessaa kiiloomeetirii 170 olii ka irratti wal falmaa turanii Suudaanii qabachuutu hima. Lafti Suudaan qabatte kunin bal'ina kiiloomeetira 70 haga gahuu garagariitti ammoo kiiloomeetirii 40 ta'u walumaa galattu kiiloomeetirii square 6,000 olii akka tahe ka gabaafamaa jiru. Suudaanilleen gara daangaa Itoophiyaatii fi Eertiraattu waraan ishii akka bobbaasaa jirtu ka dhagayamaa jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa gara Suudaaniitti waraana bobbaasaa jira jechuudhaani. Mootummaan Suudaan of eeggannoo guddaa akkinni godhaa jiru ka dhagamaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa ministeera haajaa alaa isaa ammallee itti gaafatamaa itti aanaa muummicha ministeera Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokkonnin gara Suudaaniitti ergee dhimma daangaa kana mootummaa Suudaanii wajjin akka inni mari'atamu godhee ture. Haa ta'uuti malee waliigaltee hin dhaqqabne maal jennaani ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokkonnin Suudaan lafa qabatte keessa bahuu qabdii jedhee dubbatee ammallee beenya kaffaluu qabdii Itoophiyaa fi qote bultoota miidhamaniif qote bultoota achi qubatan ka Amaaraa kanallee buqqisuu hin qabdu. Suudaanii qabeenya hedduu saamtee jirti. Lafa investoroota Amaaraa ka qonnaa barbadeessaa jirti. Manneen gubaa jirti. Bosona mancaasaa jirti. Daangaa Itoophiyaa nuttu tarte jedhee dubbate beenya nu kaffala. Yoo beenya irratti waliigalleen dubbatu dhimma daangaa haasofnaa jedhee ture. Yeroo sanittu obbo Dammaqee Mokkonnin wajjin mootummaan Suudaan akka araara godhuu hin barbaanne wani nu haasa'uu barbaannu lafa daangaa taraaru malee waan biraati miti dhimmi bira nu buluu danda'a jedhame san irratti wal dhabanii keessattuu dhimma daangaa kutaa bulchiinsa Al-Gadarii fi koreen kanaaf dhaabbate ka Suudaanii Itoophiyaa wajjin marii daangaa taraaru malee wanni biraa hin godhamne dhiibba mootummaa Suudaan irratti godhaa jiranii. Mootummaan Suudaanii ka waraanaa keessattuu jechuun Al-Burhaan Itoophiyaa wajjin mariin godhamu hundinuu daangaas taraaru malee wanni biraa hin taane ajaja muummicha ministeera Suudaanii Abdallah Hamduukiiti kenne. Abdallah Hamduukii mitiyyuu ka mootummaa Itoophiyaa wajjin wal mari'ate Jeneraal Mohammad Hamdan Dagaalootu mari'ate. Hamdan Dagaaloo ammoo nama waraan Suudaanii keessattu akka malee maqaa guddaa qabu. Namni kun jechuun gosa Arabaa ka Darfur qubattu irraa dhufe warra Jaanjaawwiidii leenjisee waraan guddaa qaba. Suudaaniis Rapid Support Force ka jedhamu waraan isalleen amma karaa daangaa kanatti bobbahee daangaa sararra malee waan biraa hin dubbannu jedhee akkasittu jechuun Dammaqeetti hume. Dammaqeen Hamduuk fa'aa wal arguu hin dandeenye. Kunini dippiloomaasii Itoophiyaatii fi akka malee kufaatidha. Mootummaan isaa wajjin dubbachuu barbaadanii ka nagayaa ka Abdallah Hamduuk ittiin dubbachuu hin barbaanne yookaan ittiin dubbanne. Itoophiyaan waan weerartee fi karaa waraanaatiin wal dubbachuu qaban jedhan dhimma waraanaa achittuu geessanii wal gahiin suniin wal dhabanii addaan bahanii galanii achiin boodattuu Abiyi Ahmedii dhimmi Itoophiyaatii fi Suudaanii ka wal dhabsiisaa jiru.
biyya sadaffaa yookaan qaama sadaffaattu badii isaatii fi shira isaatii fi waan kana oolfachuu barbaada shira xaxame seenaa Itoophiyaatii fi Suudaaniitii fi kunin waan bada ta'uu deema hariiroo biyyoota kan lamaanii waan diiguu dandayu shakkii uumuu danda'a wanni kun karaa nagaatiin furamuu haa qabuuti qabaa jechuudhaan karaa tiwiiteriitiin dhaamsa afaan arabaatiin barreesse Suudaanii qaamii sadaffaa wanni jedhamu hin jiru Itoophiyaattu lafa kenna weeraree qabate lafa kenna gadhiistu malee wanni biraa hin jiru jettee deebii deebiste amma Ministeerii Haajaa Alaa Suudaanii mariin hin jira garuu mariin eegii lafa kenna kabachiifanne yookaan Itoophiyaan lafa kenna keessa bahuu fi yoo waliigaltee irra dhaqqabde qabatamaanii tarkaanfilee fudhachuu jalqabde qofa ka gara marii waan biraa mari'annu jechuudhaani lafa Suudaanii ka humnaan dhabanii humnaan akka deeffachuu barbaadanii dubbatanii jiranii daawwattoota keenya jalatamoo fi kabajamoo dubbiin Suudaaniitii fi Itoophiyaa dubbiin daangaa hagasii hundaa hammaattee walitti bu'iinsi jabaachaa dhufuutu gabaafama jira dhimma kana irrattu gara duuba irrattu yeroo arganne isin biraan odeeffannoo dabalata gahuu dandeenya karaa biraatiin ammoo maqaa waraana Tigraahii naannoo kana jiran wachuun TPLF lolaa jedhuun lootee galtuu gara Suudaaniitti Itoophiyaan galchaa jirte jechuudhaani mootummaan Suudaan Itoophiyaa balaaleffatee jira. Warri Amaaraatii fi warri mootummaa Itoophiyaa Suudaanii keessa seenee tarkaanfii birmadummaa Suudaanii jeequu danda'u fudhachaa jira. Baqattoota Suudaaniitti baqatanii ijjeesuu fi warra carraaqanii nama Itoophiyaa 4 qabnee jirra. Sun keessaa tokko ammoo nama ajaja dhibbaa tahee ka waraana Itoophiyaa ajaja 1000 nama waraana Itoophiyaa tokko qabnee jirra jettee mootummaan Suudaanii ibsee baastee jirti. Eegi saniin boodallee nama haga 10 oli ka daangaa Suudaanii cabsanii Suudaan keessatti gooluu uumuu barbaadanii baqattoota Tigraahii ka Eertiraa dhufan ukkaamsuu barbaadan doktoroota ukkaamsuu barbaadan ammallee qabne jechuudhaan dubbatanii jiranii waraana Tigraahiitii fi gargaarsa kennaa hin jirtu Itoophiyaan tarkaanfilee gosa kana Suudaan keessatti akka hin fudhanne mootummaan Suudaanii of eeggannoo kennee jira. Karaa biraatiin ammoo baqattoonni Suudaanii jiranii ka Tigraahiitti deebi'uu akka hin barbaanne Tigraahii nyaaphattuu diinattuu qabatee jira. Nu lubbuu kennaan baqannee dhufne achittuu deebi'uu jechuudhaan murtii du'aa nurrattuu dabarsu jechuudhaan diidan jechuudhaan dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ka dhimma baqattoota hoogganu dubbatee jira. Karaa biraatiin ammoo lakkoofsi baqattoota Tigraahii irraa gara Eertiraa dhufanii dabalaa jira. Kunillee odeeffannuma torbaan kana keessa argachaa jirru lakkoofsi 55,000 ka ta'e amma 55,000 biraa ol dabree jira. Lakkoofsi baqattoota guyyuma guyyaan dabalaa jira. Kun ammoo gargaarsi namoomaa dhiyeessuun akka malee rakkisaa akka inni tahee ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Suudaanii yoo dhimma daangaa kana fixneen duubatti mootummaa Itoophiyaatiin dhimmoolee biraa irratti wal mari'achuu dandeenya. Dhimmoota biraa irraa waliin mari'annu jedhee jira. Garuu dhimma laga Abbayyaa irrattu mariin jalqabuu danda'a. Mariitu hin deebinaa jechaa jiranii Misiriillee mariitu deebi'uu fedhii agarsiisaa jirti. Mootummaan Itoophiyaa ammaan tana naannoo Tigraayitii fi lola godhamu Benishaangulii kanallee muddamee jiruu fi dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irrattu Suudaanii wajjin waliigaltee irra dhaqqabuu danda'a waan jedhu. Yeroo Itoophiyaan muddamte kawanattu waliin mari'annaa waan jedhuudhaan gara mariitu deebi'uu fi murteessan jechuudhaani dippiloomaatonni dubbachaa jiranii haa ta'u malee mootummaan Abiyi mootummaa mataa dhakaati. Dhimma kanallee nagaan hin furuu jedhamee dubbatamaa jira. Kun kanumaan adda jiru mootummaan Itoophiyaallee ibsa baasee jira. Suudaan lafa Itoophiyaa weerartee lafa Itoophiyaa qabatte jechuudhaani koomishiniin dhimma daangaa Itoophiyaatiif fi Suudaanii kan ministeera Haajaa Alaa Itoophiyaa jalattu ibsamu dubbatee jira. Akka koomishiniin kun dubbatetti mootummaan Itoophiyaa Suudaan lafa weerarte kan callisee hin laalu Suudaan lafa kana gadhiisee keessa bahuu qabdi jechuudhaan dubbatee jira. Yoo Suudaan lafa qabatte kan gadi hin dhiisne tarkaanfii maalii akka fudhatu wanni beekame hin jiru. Dhiifama koomishinii jedha koomitii jechuu kiyya yookaan ammoo garee kana namni hoogganu Alamuu Yaayinii nama jedhamu isattu dubbate maal akka godhuu deemanii wanni dubbatamee hin jiru. Alamuu Yaayines biyya sadaffaattu dhimma kanarra bu'aa buufachuu barbaada waan jedhu waan Abiy Ahmed karaa Tiwiiteriitiin dubbate sun dubbatee jira. Dhimma waraana Suudaan irrattu qabxii dhumaa gabaabduu tokko dubbannuuti. Lolii kalee geggeeffamaa ture daangaa Suudaaniitii fi Eertiraa gubbaatti magaalaa Hajaritti geggeeffame qarqara magaalaa Hajar yeroo ammaan tana maal qaamni kam akka to'ate odeeffannoon kun waan dubbate hin jiru garuu waraani Eertiraa gara Hajaritti waraani Suudaanii gara Hajaritti akka deemaa ture ka dubbatamaa jiru gara sittu jechuun qabiyyee saba bal'ifachaa gara jechuun
bahattu fuuldurattu deemaa ture. Waraana kanarratti mootummaan Suudaanii ibsa hin kennine officially ka tahe garuu kun warra waraana Suudaaniitti dubbatee jira. Mootummaan Eertiraa dhimma kanarratti waan dubbate hin jiru. Wanni waraanii jechuun waraana Itoophiyaatii fi Tigraay waraana Itoophiyaatii fi waraana Eertiraa gama tokkootiin waraana Suudaanii gama biraatiin tahuu deema. Eertiraan yoo dhimma kan keessa harki ishii hin baafanne Misiriin Eertiraa irratti tarkaanfii akka fudhattu Suudaan wajjin taate akka loltu ibsi baastee jirti. Xiinxaltoonni Rooyitersiidhaan akka dubbatetti waraanii kunin waraana biyyoota hedduu hirmaachis tahuu deema. Suudaanii Misiriirra deeggarsa argachuu dandeetti. Kanaafuu qophii godhanii jiranii leenjii waraanaa kaajiyaa tokko caalaa magaalaa Suudaan gudditti Kaartum qarqarattuu geggeessanii jiranii. Magaalaa Maraawwiitu geggeessanii kanaafuu shaakal waraan lafoollee waraana qilleensirrallee godhamee jira. Waraan jechuun samii jechuudha. Kanaaf yeroo barbaachisaa mootummaan Misrii asittu dabalamuu deema. Dhimmi daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan kun yoo hin furanne dhimma wal waraansa naannoo tahuu danda'a jedhamee yaadamaa jira. Kanattu jira gara waraana Itoophiyaatii fi Suudaanii dubbiin hammaachaa akka dhufte dhimmi kan ammoo akka malee hammeessuu dandayu. Dhimma Benishangul Gumuzii keessattuu kajarame dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaati kanattu jira. Inumaayyuu ajjeechaa Benishangul Gumuzii keessattuu deemullee warri mootummaa Itoophiyaa warra Benishangul Gumuzii kan mootummaa Misriitu hidhachiisa mootummaa Suudaaniitu hidhachiisa jechuudhaani akkasittu dubbachaa jiranii. Misriin Suudaan Itoophiyaa nagaa dhowwuu fi gara Tigraayitii fi akkasumas gara Benishangul Gumuziitiin riphee loltoota Itoophiyaatii fi meeshaa dhiyeessuudhaani Itoophiyaa irrattu balaa geggeessaa jiran jechuudhaan himachaa jiranii. Naannoon Benishangul Gumuzii kunini bakka goobsonni guddichi laga Abbayyaa irrattu ijaarame keessattuu ijaaramaa jiru. Godina Asoosaa jedhama. Godinni keessattuu ijaaramaa jiru. Daangaa Suudaan irra magaalaa Kurmuk irraa hin fagaatu. Bakki kun jalqaba waliigaltee mootummaa Suudaaniitii fi Itoophiyaatiin filatame. Ammaan tana mootummaan Suudaanii karaa dippiloomaasiitiin Itoophiyaatti dudda garagaluudhaan Misrii wajjin jira. Dhimmi jechuun daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii waraansi gosa kanattu akka deemaa jiru kanuma isinitti himna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo gara dhuma eegii odeeffannoo bal'aatu jira. Ka waraanaa kan gubbaa ka maddii oduu Suudaan Tiribuun Alhadda Suudaan akkasumas televezyiiniin biyya Suudaan maddii oduu Suudaan Suunaan fi Anadolu maddii oduu biyya Turkiitii fi Reuters BBC'n dhimmi guddaan ammaan tana gaafa Afrikaa irrattu barreessaa jiranii walitti bu'iinsa Tigraayitti waane amma walitti bu'iinsa Itoophiyaatii fi Suudaaniiti. Kakkan hundaayyuu isinii dhiyeessuu deemna garuu oduu birattu jira. Oduu bira gaggabaabsine isin biraan genne achiin dubattu gara oduu kanattu gara dhuma deebinee odeeffannoo jira isin biraan gahu deemna. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo fagoo fi dhiyoo irraa warreen hordofaa jirtan hedduu galatooma. Warri sagantaa kan nu qoqqooddanillee galata guddaa qabdanii odeeffannoo keenya ka Suudaanii irra amma gara odeeffannoo naannoo Benishangul Gumuzii gaggabaabsine isin biraan hagennu. Benishangul Gumuzii lakkoofsi nama du'ee ka mootummaan Itoophiyaa beekamtii kenneefi nama 222 jedhe Reuters gabaasee jira. Benishangul Gumuzii godina Matakkale aanaa Buleen ganda Bakkujii jedhamtu keessatti Bakkujii akka daddatu jedhamti. Namni du'e lakkoofsi isaa 270 oli jechuudhaan maddeen garii gabaasaa jiranii kan mootummaan Itoophiyaa dubbate nama 222ti. Warri kan keessa aanaa Buleenitu ka ijjeefamanii hedduu isaanii nama 170 mootummaan Itoophiyaa buuldoozeriidhaan awwaal isaanii qote boolli tokko keessattuu awwaale. Kun ammoo nama hedduu aarsee jira. Awwaalii kabaja maaliif hin godhamini? Qormaanni jechuun qaama warra miidhame yookaan du'e irratti maaliif hin godhamini? Akkamiin ijjeefamanii maaliin ijjeefamanii kaa jedhu forensic examination maaliif hin godhamini? Maaliif qaamni walaba tahee waan kana akka qoratu hin barbaadamini? Muddamsuu mootummaan Itoophiyaa daddafee waan kana awwaale maal dhoksuu barbaadaa jedhamee dubbatamaa jira. Ajjecha warraati miti haali awwaala warraayyuu kabajaadhaan maatii kenname yookaan ammoo mootummaa mataan awwaaluu dhabuun isaayyuu dallasuu guddaa akka uume ka dubbatamaa jiru. Kunin ajjecha Benishangul Gumuzii keessattuu tahee ilaalchiseeti. Ajjecha Benishangul Gumuziin boodattuu mootummaan Abiyi Ahmedii waraana Benishangul Gumuziitu akka bobbaasee karaa Feesbuukiitiin fi Tiwiiteriitiin ibsee ture.
Amma aktivistoonni Benishangul akka jedhanitti milishoonni Amaaras naannoo san keessattuu babba'anii jiranii ana Gilgal Balasi fi aanaalee akka Buleni keessattuu tarkaanfii milishootaa fi faannoon Amaaraa fudhatteeni gandi Benishangul Gumuzii ka uummatii Gumuzii jiraatu gandi jaha guutumaa guututtu barbadaahee jira jedhame. Gandi jaha milishoonni Amaaraa seenanii gandi jaha guutuu gubanii balleessanii jiranii. Tarkaanfii seera kabachiisuu osoo hin taane tarkaanfii sanyii Gumuzii naannoo sanirraa qulqulleessuu yookaan ammoo buqqisanii balleessuu ethnic cleansing waan goosaniiti ganda Gumuzoonni keessattuu baay'inaan qubatamu jedhan gandi jahin guutumaa guututtu barbadaahee jira jechuudhani aktivistiin naannoo kana Nelson Naasiree barreessa jira. Kuni jechuun waraanii Itoophiyaa yeroo milishoonni Amaaraa gubaa jiran lafa kana yeroo isaanii maasaa nama guban yeroo isaan manneen nama gubanii yeroo isaan qabeenya irratti miidhaa dhaqqabsanii dhaabbatee ilaalaa jechuudhaan dubbatanii jirani. Aktivistoonni Benishangul aktivistiin kunniin kabarreessanii garuu nami miidhaa lubbuu namaa irratti dhaqqabe nama du'ee fi nama daa'irraa wanni isaan jiran hin jirani. Yeroo ammaan tana milishoonni Amaaraa faannoon Amaaraa kan naannoo kanatti bobba'ee miidhaa guddaa dhaqqabsaa jiran jechuudhaan dubbatamaa jira. Karaa biraatiin waan isaan jedhanii Gumuz naannoo Amaaraa illee keessa ni qubata. Naannoo Amaaraa keessattuu godina Awwii jedhamu. Godina Awwii kun jechuun godina uummatii Agoo qubatu. Godina kana qarqara kana Matakkal wajjin daangaa qaba. Godina Matakkal wajjin achi warri qubatu ka Gumuzii kanaan durattuu Asaaminoo Tsiggee gandi kanattu nam 500 ijjeessise bakka tokkottuu awwaalchise. Komishineri naannoo Amaaraa komishineri Abberee Addaamu nama Asaaminoo Tsiggee harkisaatiin fidate biyya Sweden irraa fichisiisee aangoo kennee fi imaammata itti fufsiisaa jira. Uummata Gumuzii ka naannoo kan jiraatan hedduu buqqaase jechuun buqqisiise gara jechuun zoonii Matakkaleettu ari'ee jira jechuudhaan dubbatamee jira. Naannoo kanattu haga ammaan tana namni buqqa'ee 43,000 ol. Warri Amaaraa namni buqqa'e hundinuyyuu uummata Amaaraa jedhanii dubbatan malee Benishangul Gumuzoonni maal jedhanii uummatii Shinaasha uummanni Gumuzii guddaattuu keessa jira. Inumaayyuu uummatii Gumuzii ka buqqa'e akka buqqaasusalleetti hullakkaame gargaarsi namoomallee argachaa hin jiranii. Maal jennaan mootummaan kunini mootummaa warra diinomse uummata kana akka diinattu yookaan ammoo uummata kana akka nyaaphattu laalee uummata kan adabuu barbaada jechuudhaanii dubbatamee jira. Aktivistiin Benishangul bira Ibrahim Yusuf akka inni jedhutti Benishangul Gumuziittu wanni geggeeffame yakka addunyaan kun balaaleffachuu qabdu. Benishangul Gumuz ummata sagalee hin qabne, ummata miidiyaa hin qabne, ummata mootummaa hin qabne, ummata biyyi hin qabne, ummata firaa fi aanaa hin qabne, ummata Gumuzii irrattu wanni ammaan tana geggeeffamaa jiru duguuggaa sanyiiti. Duguuggaa sanyii kana ka geggeessaa jiru mootummaa Abiy Ahmedi yakkamaa ka ta'e waraan isaatii fi milishoota Amaaraatii fi akkasumas humna faannoo Amaaraa jedhamu dubbatee jira. Ajjeechani Benishangul Gumuziittu geggeeffame kun jedha. Injiinar Ibrahim Yusuf ajjeecha Oromiyaa keessattuu qeellam Wallaggaattuu geggeeffame. Ajjeecha jechuun Wallagga lixattuu geggeeffame. Ajjeecha waggaa 1-2 ol deemaa jiru. Ajjeecha geggeeffamaa jiru. Abiy Ahmedi ajjeecha wal fakkaataa gos kana ummata Sidaamaatii fi ummata Walaayitaa irrattuu geggeessee jira. Ummattoota sabaa fi sablammii irrattuu geggeessee jira. Abiy Ahmed ummata Oromoo isaaf hin tahu amma jechuun warra mootota durii faarsanii kanaaf xanyoota gammachiisuu fi ummata Benishangul Gumuz sanyii isaanii lafirra balleessuu barbaada. Duulii Abiyyi itti jiru kana jechuudhani addunyaan duula kana akka beeke dhimma jechuun ummata sagalee hin qabne ummata miidiyaa hin qabne Benishangul kana dhaabsisuu fi akka hawaasi addunyaa gargaaru aktivistoonni Benishangul Gumuz karaa miidiyaa hawaasummaatiin barreessanii jirani. Aktivistoonni Benishangul Gumuz hedduu miti takka lamattu jira. Takka lamaan jirtu kun ammoo afaan hedduu dubbachuu beekanii afaan Arabaa hin dubbatanii afaan Ingilishii dubbachuu beekanii afaan Bartaatiin dubbatanii kabira afaan Bartaa jechuun afaan Benishangul keessa afaan guddaadha. Benishangul Gumuz naannoon kunini Bani jechuun afaan Arabaati ilmaan jechuudha. Benishangul ilmaan Shangulii fi Gumuz naannoo kan lamaantu walitti dhufe jarate ilmaan Shangulii kanu jennuun kunini gosa Bartaa yookaan ammoo
gosa ruuxaana warri asoosa jiraatu namni asoosa jiraatan ruuxaana jedhamanii maaraxxanii afaan bartaa dubbachuu beektaa jiran akkasii jedhanii ruuxaana jechuun hin dubbatta jechuudha afaan bartaa hin beektaa warra bartaa kana uummate kanattu acha jiraata. Afaan Arabaa baay'eetu dubbatama baay'inaan dubbatama naannoo kana aktivistoonni kun karaa miidiyaa Suudaaniitiin illee dhaamsa gurguddaa dabarsaa akka jiranii kan dhagamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon Beenishaangul Gumuzii kan isin biraan gayaa jirru kakkanuma fakkaata. Odeeffannoo biraa ka Beenishaangul Gumuziitii fi dhimma daangaa Suudaanii fi Itoophiyaatti deebina gara dhumattu odeeffannoo biraa gurra isin haa buusnuti. Waraanii Tigraahii keessattuu geggeeffamaa jiru ammallee hin dhaabanne waraanii kun gaaga'amiinsa namooma guddaa dhaqqabsaa jira. Baqattoonni gara Suudaaniitti baqatan 55,000 ol darbee jira. Ammallee gargaarsi namooma naannoo Tigraahii dhaqqabsuun hin danda'amne jechuudhaani dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ka jechuun uummata buqqa'ee fi gargaarsa dhiyeessanii fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ka ijoollee yookaan daa'imman gargaaran dubbachaa jiranii. Kanaafuu mootummaan Itoophiyaa gargaarsi namooma akka inni dhaqqabu akka inni godhu akka karaa banu akka communication banu akka inni eegumsa warra jechuun gargaarsi namooma dhiyeessu godhu gaafachaa jiranii. Warri naannoo Tigraay illee kanaaf akka inni balbala bananii dubbachaa jiranii. Waraana gurguddaatu torban kana tahe akka gabaafamaa jirutti waraana magaala Addigraatittuu fi qarqara magaala Addigraatittuu godhameeni waraanii Eertiraa miidhaa guddaa dhaqqabsee jira jechuudhaani. Eritiriyaan Habi barreessa jira. Barreessanii Eritiriyaan Habi irrattu barreesse Maarsin Plaatfaartii akka jiranitti waraana godhameeni magaala Addigraatii kan keessatti namni ummati Tigraahii nami 130 olii dhumachuu hin oolle jedhameeti ka gabaafame. Kan qofa odoo hin taane Eritiriyaan Habiin durattu aktivistoonni naannoo Tigraahii Tigraay Miidiyaa Haawus akka gabaasettu isin biraan odeeffannoo kan genne turre waraana Shireettu geggeeffameen magaalaa Shireettu geggeeffameen Tigraay gara lixa jechuudha. Tigraay jiddu galeessa lixattu waraana gara Shireettu geggeeffameen magaalaa Shireetii fi qarqara magaalaa Shireetti guyyaa tokkottu namni 1,200 waraan Eertiraatiin ijjeeffamee jira jedhamee gabaasuun kennee yadatama. Amma maddii oduu Eritiriyaan maddeen isaa kan naannoo sanirraa akka inni gabaasettu magaalaa Addigraatii keessattu namni 180 ummati nagayaa ijjeeffamee jira. Kuni jechuun ummati nagayaa tokkollee hin ijjeeffamne odeeffannoo Abiy Ahmed jedhu suniidhaan faallaa ta'uu deema. Abiy Ahmed nami Tigraahii ummati nagayaa tokkollee hin ijjeeffamne ijoolleen yookaan ijoolleen dubartii nami umri xiqqaa tokkolleen gara Suudaanittuu hin baqanne waraanii kenninni duula milkaawaa odoo nami ganni 3 nu eegu G3 keessattu duula ajaa'iba tokko Tigraahii keessattu godhe juntaa biyya baasee jira injifannee jira jedhee labsee jira. Amma immoo maddeen oduu addunyaa kun cuftinuyyuu ummata nagaa ka ijjeefaman ka Tigraay keessattuu ijjeefaman ka gara Suudaanitti baqatanii buqqaan gabaasaa jira. Kanattu jira. Abiy Ahmed kan irrattu miidiyaan isaa waan jedhetu jira. Kanallee isin biraan gahuu deemna. Odeeffannoon Tigraay keessa jiru kanattu jira. Abiy Ahmed waraanii isaa miidhaan irrattu dhaqqabe hin jiru. Juntaan eessa jiran miidhatu nurra dhaqqabsaa jira. Juntaanii onni lubbuu isaa baasuu fi carraaqaa jira. Guyyoota dhiyoo keessatti juntaan hin barbadaawaa jedhee dubbatee jedhanii Baacaa Dabalee kunini fi Ababaaw Taaddasee eessa jiranii yoo lubbuun jiraatan nu garsiisa jedhanii warri Tigraay dubbachaa jira. Warri kan ijjeesne yookaan madeessine jechaa dubbachaa jiranii. Mootummaan Itoophiyaa garuu warri kana televezyiiniin hagamma Baacaa Dabalee illee hin garsiifne viidiyoo isaanii ka durii deebisanii garsiisan malee Ababaaw Taaddasee illee hin garsiifne. Garuu yeroo adda addattu ibsa kennaa jiranii. Baacaa Dabalee mo'atame jennaan juntaan eessa abbaa isaatti dhufee nama mo'ata. Yoo mo'atamne illee taate jaalala Itoophiyummaatiin mo'atamne jedhee yeroo tokko gaafiif deebii qoosaa tokko fakkaatu kabarreeffama viidiyoo isaa kanaan durattu dirree raayyaatiin kenne OBN afaan Oromoo dabarsaa ture. Kan akkasittu jedhamaa jira. Mootummaan Itoophiyaa miidhaa waraana isaarrattu warri Tigraay dhaqqabsine jiru kan amanaa hin jiru. Miidhaan tokkolleen dhaqqabaa hin jiru yookaan ammoo miidhaan dhaqqaballeen haga warri juntaa dubbatessanii miti jedhanii dubbataa jiranii. Haa ta'uuti malee yeroo jalqabaatii fi mootummaan Itoophiyaa paayileetii miigii 23 miigii jechuun Itoophiyaa kan waraana irrattu hirmaatee warri Tigraay kuffisne jedhu tokko magaalaa Bishooftuu keessattu torbaan kana awwaallatee jira. Kun jechuun mootummaan Itoophiyaa waadossaa jira malee namni irraa miidhamaa akka inni jiru agarsiisaa jiranii. Keessattuu jechuun warri waraana hoogganaa jiran Ababaaw Taaddaseetii fi Baacaa Dabalaa dhabamuun warra gaafii guddaa uumee jira.
waraanni Tigraahii dirreelee hundaaniyyuu finiinee miidhaa gurguddoo dhaqqabsaa jirra jechuudhaani warri Tigraahii akkasitti dubbataa jira. Miidhaan warri dhaqqabsaa jirra jedhu kan ammoo qaama walabaa irraa mirkaneeffachuun rakkisaadha. Maal jennaan warri hooggansi Tigraahii hedduun isaanii dhokatanii jiranii naannoo kana intarneetii fi telefoonillee addaan citee jira. Karaa biraatiin ammoo bara barnoota Itoophiyaa. Bari barnoota Itoophiyaa kan ammaan tana barattooti yuunivarsiitii ramadaman yuunivarsiitiilee naannoo Tigraahii akka ijoolleen ramadamtee carraa barumsaati barana argachuu hin dandeenye dubbatamaa jira. Maaliif jennaan yuunivarsiitiileen naannoo Tigraahii keessattuu argaman baay'ee miidhamanii jiran. Yuunivarsiitiin naannoo Tigraahii magaalaa guddittii Tigraahii lammaffaa taate yuunivarsiitiin Addeegiraatii guutumaa guutuutti barbadaa'ee jira waraanan. Kajalqaba waraana Itoophiyaatti bombii irra buuse taargeetii waraanaa bakki yuunivarsiitiin intarneetu yuunivarsiitii jeetiin Itoophiyaa haleeltee jirti. Haleellaa kanaanii yuunivarsiitii irratti miidhaa guddaatu dhaqqabee waan yuunivarsiitii irraa gad hafe ka hafe kompiitaroota, minjaalota, teessoo wantoota adda addaa kan laaboraatoorii kan nama gargaarsa wantoota bulchiinsaa qorqooroo, balbala, bilaakboordii, chookii Eertiraa waan takka hin hambisne akkuma jirtuuni buqqifattee godaansifatte. Kanaafuu haala ammaan tanaatiin yuunivarsiitiin Addeegiraat yuunivarsiitii naannoo Tigraahii keessattuu Addeegiraat jechuun magaalaa Tigraahii lammaffaadha. Maqaleettu waan ta'e yuunivarsiitiin kun guutumaa guutuutti barbadaa'ee jira. Barattoonni achi baratanii yookaan achitti ramadaman maal akka ta'an hin beekamu. Yuunivarsiitii magaalaa Maqaleettu argamu yuunivarsiitii naannoo Tigraahii miidhaan guddaan irra dhaqqabee jira. Kana jechuun haleellaa xayyaara miidhaan dhaqqabe achiin dubattu yuunivarsiitiin kun baay'ee saamame. Yuunivarsiitiin kunillee miidhaan irra dhaqqabe jira. Yuunivarsiitiin Maayicoottuu argamu ka Tigraahii kibbaa keessatti argamus inni miidhamee jira. Yuunivarsiitiin magaalaa Aksuumittuu argamullee miidhaan guddaan irra dhaqqabee jira. Yuunivarsiitiin kun inni gariin haleellaa xayyaara irraa godhameen miidhamanii yuunivarsiitiin kaan ammoo waraan Eertiraattu baay'ee saame waan barnootaa fi gargaara dormitarii keessattuu sireen barattootaa hin hafne jedhama. Manni nyaataa keessatti teessoon nyaataa kompiitariin waan takka yuunivarsiitii keessatti wanni godaanuu danda'a hunda mootummaan Eertiraa godaansifatee jira jedhame. Bara barnootaa kanattu barattoonni yuunivarsiitii naannoo Tigraahitti ramadamanii yuunivarsiitii seenanii barachuu danda'u warra gaafii guddaa tahee jira. Waraanni kun naannoo Tigraay irratti miidhaa guddaa dhaqqabsee jira. Yuunivarsiitii qofaa osoo hin taane hospitaalonni naannoo Tigraay keessa jiranillee miidhaan guddaan dhaqqabee jira. Hospitaalii jechuun Wuqroo magaalaa Wuqroo guutumaa guutuutti barbadaa'ee jira. Hospitaalii Addigiraatillee guutumaa guutuutti bifa tajaajila kennuu danda'u irra hin jirre kan dubbatamee jiru. Hospitaalii Aksumii fi hospitaalii Addigiraatis ka Aduwaas guutumaa guutuutti tajaajila kennuu akka hin dandeenye dubbatamee jira. Maal jennaan waraanaan baay'ee miidhamee jira yookaan saamamee jira jedhamee dubbatamee jira. Hospitaalii naannoo Tigraay keessattuu argamu guddichi hospitaala Maqaleettu argamu maqaan isaa jechuun hospitaala referaalii Ayider jedhama. Hospitaalli referaalii Ayiderii kun waraan Eertiraatiin saamamee jira. Waraan Eertiraatiin isa saamamaa jiru uummatni Tigraay irraa buusuu fi hiriira bahee warra jechuun saamu kaawwayaa uummata nagayaa yookaan ammoo uummata raayyaa uffatee wal dhabanii waan danda'an irra buusanii wanni garii saamamee jira. Naannoo Tigraay keessattuu wanni jira saamichi gosa kam fakkaata. Warshaaleen naannoo Tigraay keessa jiranii hedduun barbadaa'anii jiran. Warshaaleen qorichaa, faarmaasii, warshaan qorqooroo, warshaan huccuu oomishaa, warshaan simintoo, warshaan konkolaataa walitti suphaa hedduun isaanii miidhaan guddaan irra dhaqqabee jira. Tigraay dinagdanii barbadooftee jirti. Ka barbadeessaa jiru waraana Abiyi Ahmediiti. Karaa kibbaatii fi karaa lixaatiin humna Amaaraattu diigaa jira. Karaa kaabaatiin ammoo ka saamaa diigaa jiru waraana Eertiraa akka ta'e ka hubatamaa jiru. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo haalli naannoo Tigraay keessa jiru kana fakkaata. Miidhaan waraanii naannoo Tigraay keessattuu geessisaa jiru kana fakkaata. Kun ammoo bulchiinsa naannoo Tigraay akka fudhatama hin arganne godhaa jira. Bulchiinsi naannoo Tigraay har'a magaalaa Maqalee keessatti uummata wajjin marii godhachaa ture. Marii godhachaa jira kanaan maalii fi saamichaa fi mancaa'insa qabeenya Tigraay hin dhaabsifne naannoon kun jechuun isin uummata Tigraayitiin wal loltammoo
ummata Tigraayitiin wal lolta ammoo Hiwwahaatiin wal loltanii gaaffii jedhu gaafatame waraana weerartuu Eertiraa maaliif nurraa hin baasne milishaa Amaaraa naannoo kan jiranii faannoo manurraa hin baasne milishaa Amaaraa manurraa hin baasne jechaa dubbachaa oolanii yoo akkas hin taane isiniif diina akkamiin addaan baasne isin laalla isin jechuun maxxanne ergamtuu seeraa fakkaattanii ejjannoon keessan maali lafa Tigraahii Amaarii qabatee jiru irrattu lafa akka jechuun Walqaaxi Tsagadee fi Raayyatii fi lafa daangaa Itoophiyaa ka Eertiraan deeffadhe jettu maal jettan jedhanii gaafiidhaan muddan jechuudhani oduudhani naannoo Tigraay irra dhuftu akkasitti dubbachaa jira. Shireettu gaafa walgahii godhatan torbaan darbee gaafii wal fakkaataa gaafate jechuudhani Rooyitersittuu gabaase Rooyitersi kana ka gabaase televizyiinii Itoophiyaa gubbaatti maanguddoonni Tigraay yaada kennatteef akkasumas warri qaama gargaarsa namoomaa dhiyeessanii kan mootummoota gamtoomaniitii fi warri lafa sanittuu argamanii odeeffannoo isaan dubbatan irratti hundaa'ee gabaase Reuters qofa miti The Guardian barruun jedhamu ka Eertiraan naannoo kan lol irratti hirmaattee uummata guddaa fixxee jedhu inni akkasitti barreessa jira naannoo Tigraay keessatti wanni gaggeeffamaa wanni deemaa jiru kana fakkaata daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kenna ka isiniin bayaa jirtu akkanuma fakkaatee odeeffannoon isin biraan gayaa jirru itti fufee jira. Gara godina Matakkaleetu waan tahe takka lama gurra isin habuus nuti amma yeroo waan arganneef godini Matakkalee keessatti hoggansa naannoo kana Abiyi hedduu aangoo irraa buusaa jedhamee dubbatamaa jira. Hoggansa aangoo irraa bu'uu deemu kan maqaan isaanii hin dhahamne garuu pirezidaantii naannoo kana Ashadli Alhassan akka aangoo irraa kahu warri Amaaraa gaafachaa jiran aangoo irraa kahu qofa osoo hin taane aangoo irraa kahee akka inni murtii fi dhiyaatu gaafachaa jiran akka inni qabame murtii fi dhiyaatu gaafachaa jiranii hoggansi godina Matakkalee guutumaa guutuu akka aangoo irraa ari'amullee gaafachaa jiranii Abiy Ahmed nama hedduu ari'uu fi jedhamee dubbatamullee nama ari'amuu deemu haga ammattu maqaa warraa hin beekamne hoggantoota naannoo Benishangulii 5 qabamanii mana murtii hidhamanii mana murtii akka dhiyaatan miidiyaan Itoophiyaa gabaasa jira. Eegisaniin dubattu hoggansi naannoo Benishangulee Gumuzii namni lamitti dabalame walumaa galatti namni 7 warra bebeekamoon mana hidhaa akka jiranii kadhagame jiru. Naannoon Benishangulilleen hidhaa gurguddoo akka goote kadhagamaa jiru garuu namni meeqa akka hidhame haga ammattu wanni beekamin jiru malee godina Matakkalee warri bulchaa hedduutu hidhamee jedhamee dubbataa jira. Warra Abiy Ahmed wajjin marii geggeessanii dhimma nageenya naannoo Benishangul irratti warri gaafii gaafate maanguddoonni sun akkuma jiraniin qabamanii mana hidhaa seenan jechuudhani aktivistoonni naannoo Benishangul dubbachaa jirani. Karaa biraatiin ammoo ajjecha Benishangul kana qaamii adda addaa kan Itoophiyaa balaaleffachaa jiranii mootummaan naannoo Hararii ajjecha kan balaaleffatee jira mootummaan uummattoota kibbaa balaaleffatee jira mootummaan Gaambeellaa balaaleffatee jira abbootiin amantii balaaleffatanii jiranii ololii gos kana bakka hundaayyuu balaaleffachaa deemaa jiranii garuu qaamii isaanii balaaleffachuu qabanii mootummaa Abiy Ahmedis la kanaga buusuu hin dandeenye kanaga hin buusne maaliif waan kan balaaleffachuu qofa hin taane abbootiin amantii akka araarii bu'u yookaan akka fallii dhufu akka hin gaafanne namaa hin galu warri siyaasallee balaaleffachuu qofa miti wanni kun deddeebi'ee aadaa tahee jira. Aadaan kun inni akka inni karaa nagaatiin furatu wanni isaan godhaa jiranii akka hin jirre kadhagamaa jiru. Bulchiinsi magaalaa Finfinneelaan ajjeechaa kana balaaleffatee jira. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee gargaarsas naannoo Benishangul Gumuzii kenna jira. Qamadii kuntaala 3,000 fi akkasumas xeefii qamadii fi boqqolloo kuntaala 3,000 walumaa galattu gargaarsa miliyoonii 8 fi 600,000 shallagamu naannoo Benishangul Gumuzii godina Matakkaleerraa warra buqqa'ee kenne jechaa jiran. Godina Matakkaleetu amma warra buqqa'ee dhufettu jira. Naannoo Amaaraarraa Gumuzii buqqaate namni qabatee gargaaru hin jiru. Gumuzii hedduu godina Awwii kan naannoo Amaaraa hammaan tana gara Matakkaleetti baqachaa jiru namni abbaa kanaa jedhee qabatee gargaaru hin jiru jechuudhani dubbatamaa jira. Walumaa galatti uummata 85,000tu godina kan keessaa buqqa'e jechuudhani miidiyaan Itoophiyaa dubbachaa jirani. Kadhiyoo kana buqqa'e qoftinu nama 46,000ti godina kan keessattu namni buqqa'e hagas akka tahe ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoon keenya ka isin biraanii gayaa jirru akkuma itti fufettu jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo mee amma odeeffannuma biraa ka mana murtii Itoophiyaa isin biraanii hageennuti.
odeeffannoo mana murtii Itoophiyaa ka isin biraan gahuu deemne kalee yuunivarsiitiin Itoophiyaa barattoota eebbisaa oolanii sun keessa yuunivarsiitiin barattoota eebbise yuunivarsiitii Finfinneeti. Yuunivarsiitiin Finfinnee barattoota eebbisanii eebba barattoota kan irrattu pirezidaantiin Itoophiyaa Aadde Saahilewarq Zawudee argamte haasaa goote haasaa ishii kana gara dhumattu itti deebinee isiniin kenna. Garuu wanni nama gaddisa ta'e hidhamaan siyaasaa Baalee Afroo jedhamee ka beekamu yookaan ammoo abbaan goofaree abbaan Afroo ka sila barana eebbifamu ture barattoota kale eebbifamu wajjin obsa Abdiisaa baratanii jedhamu kalee eebbifamuu qaba ture. Maatiin isaa eebba san keessa isa dhabuun akka malee itti dhagahame gurbaa kiyyee wajjin ijoolleen baratanii maatii warra har'a gammachuu ibsaa ilillii qabatte yookaan ammoo daraaraa qabatanii ijoollee isaaniitiif kennaa oolanii. Gurbaan kiyyees kaballeessa waan tokko hin qabne yakka waan tokko hin qabne guyyaa har'aa kanatti anin akka abbaa carraa qabu takka abaaboo qabadhee deemee gurbaa kiyyaa kennuu hin dandeenye. Gurbaan kiyya badii tokko malee mana hidhaa jira. Mana hidhaa keessattuu nyaata hidhee fi nyaata inni nyaatu geessuu fi barbaade nyaata geessa fi nyaata fudhachuu narra didanii nyaata mucaan kiyya nyaata iyyuu fudhachuu dadhabee namni ijoolleen har'a jechuun is wajjin baratanii maatii warra abaaboo fudhachaa eebbifamanii maatiin dhungatee gammachuu isa ibsate an gurbaa kiyya nyaata geessuu fi nyaata kennuu fi dadhabee mana hidhaa keessatti gurbaan kiyya dabaan hidhamee jedhee akkasitti dubbate kana ka dubbate abbaa Abdiisaati. Abbaan Abdiisaa jechuun gurbaan isaa yeroo inni hidhamettu eessatti akka hidhame dhabee barbaada torbaan sadiin dubbatti eeginni hidhameen dubbatti mana hidhaa jechuun magaalaa wantiitu akka inni sulultaattu akka inni hidhamachiin dubattu beekame warri galmee isaa keessattuu hidhame galmee koloneel Gammachuu Ayyaana mirgi wabii eeggamuufillee mootummaan Abiyi Ahmedii gadhiisuu didee akkinni rakkisaa ture ka isin biraanii gayaa ture wanni nama gaddisiisaa suni abbaa isaa kaale jechuun ilma kiyyaa nyaata geessuu dadhabne jechuun maatiin carraa qabanii ijoollee isaaniitii fi akkasittu abaaboo kennaa oolanii daraaraa kennaa oolanii ilillii kennaa oolanii kiyyammoo mucaan badii tokkollee malee hidhamee nyaata geessuu fi dadhabee manidhaa keessattu dararamaa jira jechuudhaan dubbatee jira. Odoo jechaa jirru achirrattu argamtee ka barattoota eebbisiiftee pirezidaantii Itoophiyaa Aadde Saahilewarq Zawudee yookaan jaartii sarara diimtuu jedhamu. Jaartiin sarara diimtuu jedhamu kun yoo amaarii du'e jedhamu qofa gabbaatee iyyiti ammallee gabbaatee iyyitee jirti. Du'aa fi ajjecha jila du'aa fi ajjechatee fi balaa warri badii nuu qopheessu barachuu hin qabnu ittisuu qabna. Ajjecha gos kana siyaasaaf oolfachuullee hin qabnu jettee dubbattee jirti. Ajjecha ka siyaasaaf oolfatee siyaasa naftanyaa yeroo hundaayyuu faarsee ka yeroo sabii amaaraa qofti du'e akka Itoophiyaan dhumattee iyyitu. Ka warri biraa sabaaf sablammiin gaafa duute dantaa hin qabne ishiidha. Garuu warri kun wanni isaan dubbatan yeroo hedduu faallaa waliiti achi gubbaattuu gabbaatee eebba guyyaa har'aa irrattu dhimma Beenishaangulii pirooppaagaandaa fi itti oolfattu mul'attee jirti sunittu jira. Karaa biraatiin ammoo oduun mana murtii kan nama gammachiisu Aadde Siddisee Ibsaa Dooshee jedhamti. Intala jechuun Finfinnee keessatti yeroo hedduu warra jechuun haaromsa Finfinnee jedhamu hambaa tuulamaa ka Finfinnee keessa cunqursaa fi miidhaa Oromoo Finfinnee irrattu dhaqqabu irrattu jechuun dubbattu beekamtu manidhaa keessa baatee jirti. Yeroo hedduu agartiin taate walgahii abaa'oo irratti walaloo afaan Amaaraatiin dubbisti. Afaan Amaaraa, afaan abbaa kiyya, afaan haadha kiyya nafxanyaattu narraa balleessee jettee dubbachuudhaan beekamti. Siddisee Ibsaa Dooshee kunini isheelleen kalee mana hidhaa keessa gadhiifamtee jirti. Torbaan darbe keessa gadhiifamtee jirti. Walaloo ishiin dubbatte keessa jechuun Oromoon kijibuu hin beeku dhugaa dubbate qilinxoo galaa malee ka jettu sunin mata duree tahee miidiyaa hawaasummaa irrattuu naanna'ee ture. Walaloo ishiin jettu kan Amaaranya isin dubbisa. Oromoo ዋሽቶ አያድርም ቀባጥሮ ቅልንጦ ያድራል እንጂ እውነቱን ተናግሮ ኦሮሞ ዋሽቶ አያድርም ቀባጥሮ ቅልንጦ ያድራል እንጂ እውነቱን ተናግሮ
jechuudhaani walaloo kan goote dhuga dubbattee qileenxoo seentee amma gadhiifamtee jirti. Lafa Oromoon irraa buqqa'ee ka Finfinnee kana maqaa dhahuudhaani walaloo adda addaa walaleessitee yaada ishii dabarfachaa turte. Siddiseen kunin mana hidhaa irraa baatee jirti. Siddiseen mana hidhaa irraa baatee jirti. Obsa Abdiisaa ijoolleen isaa wajjin baratanii kalee eebbifamanii maatiin warra ijoollee abaaboodhaan simachaa baate isa ammoo maatiin nyaata fiduu fi dadhabdee bakka inni hidhamaa jirutti poolisiin abbaanii Obsa Abdiisaa akka nyaata hin kennee fi dhoowwee kan jechuun odeeffannoonni maanguddoon kun OMN wajjin godhaniini kan dubbatame. Karaa biraatiin ammoo hidhamtoonni siyaasaa Oromoo warri mirga wabii argate ammallee mootummaan Abiy Ahmed gadhiisuu didee jira. Sun keessaa tokkini namni Abiy gadhiisuu date Dr. Kadir Huseeniti. Dr. Huseen Kadir haga amma mirgi wabii eegamee fi mana hidhaa keessa jira. Dhimma Jawaar Muhammad fa'a lafirra hirkisuudhaani Abiy akka ragaan dhagahamee himatii banamee gadhiifamuun fedhu yeroodhaan himata adda addaa wanni godhanii lafirra hirkisaa jiranii inumaayyuu mana murtii humnaan finna akkas goonaa jedhu ammaan tan abbaan alangaatii fi miidiyaan Itoophiyaatii fi miidiyaan Habashaa duula bal'aa hidhamtoota siyaasaa kan irratti bananii qabsoo Oromollee karaa suniin laaffisanii haamilee nama dhahuu fi akkas akka geggeessaa jiranii kan dhagahaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo dhimma biraatiin ammoo manuma murtii keessaa turre obbo Iskindir Naggaa dhimmi isaa ilaalamaa jira. Akkuma dhimma Jawaar fa'aa garuu adda addummaan jiru ragaanii dhoksaa yookaan ammoo ragaanii golla duuba taa'ee kennamu ragaanii maggaaraja duuba hin kennamu manii murtii iccitiidhaan dhimma warra ilaalu wanni hundinuyyuu banaa tahaa jedhee manii murtii sun murteessa jira. Abbaan seeraa kan dhimma sallaalaa jiru himatii isaan irratti dhiyaatelleen himata dogongoraati jijjiiramee dhufuu qabaa jedhee himatii suninni akka jijjiiramu godhee jira. Himata jijjiirame sanii obbo Iskindir Naggaa irrattu mani murtii dhagayaa jira. Abbaan alangaa himata dubbifachaa oole. Karaa biraatiin ammoo abbaan alangaa himataa banee kana raga dhagahuun kan jalqabu baatii eeblaa keessatti eeblaa 12 bara 2000 fi 20 eeblaa 12 jechuun amma baatiin ji'a Itoophiyaa kun yoomidha. Bara dhuftu keessa akka herrega Itoophiyaattu bara akka malee fagoo ta'uu deema. Filannoon Itoophiyaa caamsaa dhuma irrattudha kan geggeeffamaa jiru. Ragaan kan dhagahamu eeblaa keessa dhagahamuu jalqaba. Ragaan dhagahamu kun eeblaa nurraa fagaatee jira. Iskindir Naggaa daddafaa manii murtii dhimma keenya nu ilaala. Filannoo dhuftuu fi dorgomuu barbaanna. Anilleen hin dorgomaa warri akka jechuun achitti waliin hidhamanii jechuun sintaayuu chokkolfaatii hundinuyyuu filannoo keessattuu dorgomuu barbaadanii odoo filannoon Itoophiyaa hin dhiyaatinu daddafaa dhimma keenya jechuun nu ilaala. Jechuun adeemsa ariifataan nu ilaala. Dhimmi keenya nu fixa nu murteessa badii tokkollee yakki tokkollee hin qabnu akka mo'annee dhugaa argannee as keessa baanee filannoo dorgomnu beekna jedhee gaafate ture. Manii murtii adeemsa dhaddachaa nu ariifachiisa akka jedhu san fudhatama dhabsiisee jira. Abbaan alangaalleen waan isaan gaafatan sani akka manii murtiin fudhan durattuu gaafate jira. Manii murtii yeroo hin qabnu manii murtii sagantaan isaa akka malee dhiphaa waan ta'eef ariifachiisuu hin dandeenyu jechuudhani guyyuma karoorfatee fi sunii fi ragaan akka laalamu godhamee jira. Obbo Iskindir Naggaa boordiin filannooleen dhimma hidhamuu warraa irrattu akka murtii dabarsu keessattuu sa'aatii galmee dorgomtoota akka dheeressuu fi gaafatee jira. Manii murtii ariifachiisaa kan dubbate jira. Boordiin filannoo Itoophiyaa dhimma kan irrattu haga ammaan tana wanni dubbatin jiru. Karaa biraatiin garuu boordiin filannoo Itoophiyaa dhimma seerii qabee ka seerii murteessu jedhee dubbatee waan jedhamee odeeffamaattu jiru. Dhimma kana jechuun akkasittu jira. Mee garuma filannoo Itoophiyaa kana xiqqoo irraa turruuti filannoo keessaa murtii keessa baanii filannoon Itoophiyaa ka bara dhuftu waxabajjii 5 bara 2021 geggeeffama. Akka ji'a herrega Itoophiyaatti barumaa kana bara 2010 dhuma baatii caamsaa keessattuu geggeeffame jechuudha. Ka Finfinneetii fi Dirdaawaa torbaan tokkoon duubatti ture waxabajjii 12tu geggeeffama. Filannoo geggeeffamu kana filannoon bara kana filannoo walabaatii fi bilisuu goonaa jedhee boordiin filannoo Itoophiyaa dubbatee jira. Filannoon bara kana hin hatamullee filannoon bara kana wanni tokko akka gufuun takka hin uumamne goonaa jedhee dubbatee jira.
boordinii filannoo Itoophiyaa. Inumaayyuu boordinii filannoo Itoophiyaa filannoon kun guutuu tokko malee akka inni taa'u dhaabbata insaa ka jedhamuu fi raayyaa ittisa biyyaa fa'a wajjin marii jalqabee jira ka jedhu miidiyaan Itoophiyaa gabaasee jira. Filannoon hatamuu eegi baate maaltu maal ta'uu deema? Filannoo dorgoma kamittu jira? Biltsiginnaa waan darbee paartiin biltsiginnaan dorgomuu danda'u kamittu jira? Naannoo Oromiyaa keessatti kafaa of abaa'oo deeggartoota warra hunda akka hidhanii jiran. Waajjirri warra akka cufamettu jira. Seerii ammaan tan jiru warra hin sochoosisu. Kafaa of abaa'oon bakka socho'uu hin dandeenye Oromiyaa keessatti. Kafaa of abaa'oon. Paartiin ONLF kan naannoo Somaalii keessatti dorgomuu deemu. Paartiin kun naannoo Somaalii keessatti kan dorgomuu deemu. Inni bakka hayyamin argatinitti ulaagaalee guutachuu hin dandeenye kan jedhamutti. Paartileen dorgomoo ta'uu danda'aman jedhamanii yaadaman cuftinuyyuu bakka haqamanitti paartii akka Lidatuu Ayyaaloo fa'aa paartii maqaa Itoophiyaalleen socho'u bakka haqamanii jiranitti dorgommii maaltu jira? Filannoo jechuun dorgomaa balleessite, filannoo jechuun akka referendamii paartii tokko dhiyeessite, biltsiginnaa jechuudhaan qabatamaan waan jiru biltsiginnaa achiin dubattu filannoon hin hatamu filannoo bilisaatiif walabaa goona jechuun hiikaa waan takkaa hin qabu. Hiikaa waan takkaa hin qabu. Kanaafuu filannoo kan irrattu jechuun dhaabbileen Oromoo filannoo hiikaa hin qabne irratti hirmaachuun hin barbaachisu. Ejjannoo isaanii hawaasa addunyaatiif fi saba Oromootiif illee ibsanii uummata Oromoo boqonnaa qabsoo biraatiif qopheessudha. Filannoon kun jechuun salphaadha. Biltsiginnaattu mo'achuu deema. Filannoo biltsiginnaa ta'uu deemti. Wanni ittiin dorgomaa hin jirtu. Haala Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa faati. Haala jechuun Kolonel Gammachuu Ayyaanaa faati. Abdii Raggaasaa faati manhidhaa jiraniini. Iskindir Naggaa faati manhidhaa jiraniini. Sintaayoo Chokkol faati manhidhaa jiraniin filannoon gaggeeffamu filannoon godhamu sila dorgomaa miti. Kanaafuu filannoo bilisaaf walabaa goonaa wanni jedhamu waan hiikaa hin qabne kan ammoo mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmed dorgomtoota isaan dorgomanii gaafa isaan jiran filannoo godhuu hin barbaanne isaan hidhee ammaan tana filannoo godhachuu akka inni barbaadu kaayoo ta'e kana akka gaariitu jala sararamee dubbachuun akka barbaachisu kan dubbatamaa jiru bakka wanti filatamin jiratu filannoon hiikaa hin qabu bakka namii filatamu manhidhaa jirutu filannoon hiikaa waan takkaa hin qabu Itoophiyaa keessatti ammoo filannoo fakkeessaa fi abbaa irreetii fi golgaa seeraa kennuu fi fudhatamaa kennuu fi sadarkaa biyyaatii fi sadarkaa biyyaattuu jechuun Abiy Ahmed ka ammaan tan abbaa irrummaa isaa kana beekamtii kennuu fi malee filannoon waan biraa akka hin jirre asumaanii dubbatamuun asumaanii ibsamuu akka qabu ka wanni jedhu filannoo walittu qabatee dhimma hiwwa haati maal ta'uu deemaa ka jedhu boordin filannoo dhiyoo kanattu beeksisaa jedhee dubbatee jira. Abiy Ahmed jechuun nama jechuun nama tokkoof hin taane jechuun abaa'oo tokkoomee jettanii yookaan abaa'oo gamtoomeetanii warra yaadaa turtan warra Abiy jal fiigee Abiyyi wajjin dhaabbannaa jedhe kan akka Kamaal Galchuufaa kan akka jechuun warra jechuun abbaa biyyaa fa'aa kan maqaa abaa'oo falmaa turan haqee jira. Abiyyi nam tokkoo hin ta'u. Namichi kun Lammaa hin taane Jawaar hin taane Xayyibaa hin taane jedhamee dubbatamaa ture warri jalattuu galanii biltsiginnaa wajjin hojjechuu barbaannaa biltsiginnaa gargaarraa maali jedhanii yaadamaa jiranii warra hundaayyuu haqee jira paartii 26 paartiin garii warra paartii biltsiginnaa deeggaraa jiru Abiy akkasuttu warrallee gudii godhee warrallee balleessaa jira daawwattoota kennaa daawwatamu jalatamoo fi kabajamoo wanni karaa kanaan deeme waan gosa kana fakkaata jechuudha wanni filannoon baananii ammaan tana ka Itoophiyaa keessattuu haasawamaa jiru diraamadha. Diraama malee filannoo wanni jedhamu tokkollee hin jiru. Kana akkasittuu sararaa deemuun barbaachisaadha. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana Oromiyaa keessattuu hidha gurguddoo gaggeessaa jira. Yeroo filannoon deemaa jirtu yookaan ammoo filannoo fi qophiin godhamaa jedhamutti warra deeggartoota kafaawwatii fi abaa'oo ammallee akka malee hidhaa jira. Mootummaan Itoophiyaa filannoo odoo hin taane waan inni qopheessuu barbaade abbaa irrummaa isa seera qabeessa godhuu barbaada jechuudhaani warri jechuun dhimma kan hordofaa jiranii miidiyaa hawaasummaa irratti barreessaa jiranii Oromiyaa keessatti maqaa juntaa wayyaanee balleessuu jedhuudhaan maqaa hiwwahaati balleessuu jedhuudhaan abaa'oo shanee balleessuu jedhuudhaan duulatti godhamaa jira. Duula godhamaa jiru san keessa wanti nama duula kan keessatti hirmaatan irratti badiin dhaqqabaa jiru.
yookaan ammoo miidhaan geggeeffamaa jiru miidhaa daangaa hin qabne miidhaa akka malee guddaatidha. Yeroo ammaan tana hojjettoonni mootummaa Itoophiyaa waa takka hafuur bafachuu hin danda'an hidhamaa jiran godina Jimmaatti, godina Booranaatti, godinaalee Gujiif Wallaggaatti, Iluu Abbaa Booraatti, Harargeetti hidhaan akka malee daangaa darbee hammaatee jira. Kun hundinuyyuu deeggartoota ABO yookaan ammoo KFO biltsiginnaa hin gargaartanii waan jedhuuni. Torbaan kana jechuun maanguddoo umrii 70 abbaa fi haadha jaalmarroo ilmii keessanii mootummaa lolaa jira jechuudhaani mana isaanii gubanii mana hidhaa geessanii turanii. Hidhaani gos kana kunini mootummaa Abiyyi birattu baay'ee baratamee jira. Nama ilmi isaa ABO deeggaru mana dhufanii hidhuun ijjeesuun mana isaanii gubuun yookaan qabeenya irraa mancaasuun waan akka malee baratamaa jiru. Jaalmarroo qofa osoo hin taane jechuun jaalcaala akka jedhamu hoogganaa ABO kabiraati isa abbaa fi haadha isaa irraa ijjeesanii. Jaalmarroo jechuun ajaja waraana zoonii lixaa kana maatii isaa akkas miidharattuu dhaqqabsaa jiranii waan ilmi isaanii jechuun mootummaa wallolee fi kun bara wayyaanitiif bara dargii keessallee wanni gos kana hin turre wanni mootummaa Abiyyi akka malee baasaa obboleessa Jaalmarroo Sisaay Dirribaallee yuunivarsiitii Haramaayaa bakka inni barbaadurraa barsiisurraa qabamee hidhamee ture. Yaayyaa Bashir waan jechuun Yaayyaa Bashir miidiyaa irrattuu Abiy Ahmed balaaleffateef Yaayyaa Bashir nama Jimmaati obboleessi isaa Gaalii Abbasambii Gaalii Bashir Abbasambii rasaasa 4 rukutanii ijjeessanii. Jawaar Muhammad jechuun nama Jawaar Muhammad wajjin hidhata qabu nama 68tidha ka hidhame. Jawaar Muhammad nama maqaa Jawaar Siraaj Muhammad maqaa gosuun nama qabu qabeenyi isaa hundayyuu irraa ka baankii qabu firiis godhanii biizines yookaan ammoo daldala inni qabu irraa cufanii. Obboleetti Jawaar Muhammad Mishaa jedhamti magaalaa Adaamaa keessa dukkaana qabdi. Dukkaana ishee guyyaa guutuun agaaziin adoontaane waraanii Abiyyi makiinaadhaan dhufe fe'atee ittiin deeme. Waraanii Abiyyi meeshaa isheen qabdu obboleetti Jawaar Muhammad waan taateef kamanii murtii ittiin murteessin kan yakka waan tokko hin qabne qabeenyi ishee irraa saamee ittiin deeme jechuudha. San qofa osoo hin taane Baqqalaa Garbaa gaafa hidhamu ijoollee isaa waliin hidhame. Saamu'eel fi Boontuu fi ammallee mucaa dubrii isaa waliin qabame eessuma dubrii waliin qabame hidhame. Baqqalaa Garbaa akkasittuu akka inni hidhame mootummaan Abiy Ahmed yeroo ammaan tana haalli inni geggeessaa jiru akkas. Yoo ati balaaleffatte maatii kan kee wagoda miidhaa sirrattuu dhaqqabsaa qabeenya saamaa waan akkasiiti. Amma jechuun godina Harargee lamaanii keessatti namni tokkini yoo mootummaa irratti waa balleesse ijoollee keessan gorfadha yoo ijoollee hin gorfanne taanan balleessa ijoollee keessatti itti gaafatamaan isinii jechuudhaan waraqaa mallatteessaa jiran. Godina Arsii keessatti Arsii lixaatii fi Arsii bahaa keessatti waanum gos kana ka godhame kanaan dura gabaasaa jirra. Mootummaan kun waan inni godhaa jiru gocha jechuun apartaayidii ukkaamsa gosa apartaayidii ukkaamsa ukkaamsanii nam sodaachisanii barnoota mootummaa Isaayyaas irraa barate yoo namni falmu kamaatii nama ajjeesu kamaatii nama ukkaamsu kanaan bifa kanaan bulchuu deemna yookaan ammoo bifa kanaan mormii Itoophiyaa keessattuu geggeeffamtu cabsuu dandeenya ka jedhu mootummaan kun kanaan itti jira. Wanni Oromiyaa keessattuu tayaa jira. Wanni Oromiyaa keessattuu deemaa jiru waan amanuu fi nama dhibu daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo karaa kanaanii akkasittuu deemaa jira. Waa takka dagachuu kan hin qabnetu jira. Waa takka dagachuu kan hin qabnetu jira. Badii Oromiyaa keessattuu geggeeffamaa jiru kan ajjecha Oromiyaa keessattuu geggeeffamaa jiru kan miidhaa Oromiyaa keessattuu geggeeffamaa jiru kana ka geggeessaa jiru. Mootummaa dhiigaa qeerrootii fi qarree Oromootiin aangootu dhufe malee mootummaa biyya alaati miti. Yeroo garii namni Oromoo nafxanyaa namni itti kaate Abiyyi waliin dhaabbannaa jiran lakkisa. Nafxanyaa miti ka Oromiyaa keessa nama hidhaa jirtu nama ajjeesaa jirtu. Yes, nafxanyaan nama ajaja isii fudhatee ajaji isii bakkaan baasuu fi qabdi. Namni kun Abiyyi bulchiinsi isaati hoggantoon isaati kanirra ija buqqifachuu hin qabdu. Oromoon kana beekuu akka qabdu yeroo hedduu dubbatamaa yeroo hedduu gorfamaa jira. Kana wanni beekamuu qabu. Kana wanni sirriitti
xinxaalamuu qabu ka sirriitti hubatamuu qabu kana. Yoo kun hin hubatamne yeroo hedduu waan jechuun warri Amaaraa Abiyyi balaaleffateef nu Abiyyi bira dhaabbanna yookaan ammoo Abiyyi hin bu'e waan jedhuuf Abiyyi aangoo irratti tursina ka jedhu miti nu kalaaluu qabna. Abiyyi Oromoo maal nu godhe Oromoo maal godhe ka jedhu sun xiinxallee gaaffileen Oromoo ka bu'uuraa deebitamu hin deebinu bifa jedhu irrattu yaada kennachuun barbaachisaadha jennee dubbachuun dansaa waan ta'eef kanuma wal yaadachiisuu fi jidduutti yaada kana isin biraan ni gahe. Odeeffannoo kenna ka Suudaaniitii fi waraana Itoophiyaatii fi Suudaanii itti isinii deebi'aa jedhee durattu waan garii isinittu hime waan garii jechuun biraa bahee darbee jira. Waraanni Suudaanii waraana Itoophiyaa irraa haleellaa dhufuu fi deemuu fi of eeggatee dhaabbachaa akka jiru gabaasni jirra. Yoo mootummaan federaalii gargaarsa nu hin goone milishoonni Amaaraa Suudaan irra lafin deeffannaa ka jedhuttu darbanii jiranii waraanni Itoophiyaatii fi Suudaanii hammaachuu danda'a. Waraanni Suudaanii fi Itoophiyaa hammaachuu danda'u osoo hin taane waraanni Suudaanii lafa isiin deeffatte kana mootummaa Amaaraa keessatti yeroo ammaan tana rakkoon guddaan dhalatee jira. Rakkoon guddaan dhalatee jiruu fi lafa Suudaan ammaan tan deeffatte kana lafa qonnaa alfashaqaa yookaan ammoo alfashaagaa jedhamtu ka deebite kana ka kenneef Suudaanii fi ka mallatteessee kenneef Dammaqee Mokkonniniiti. Dammaqee Mokkonniniiti lafa kana ka kenne kan irrattidha jechuun gaafa ministeera haajaa alaa ta'anillee lafa kan deebisuu hin dandeenye jedhamee gadduu andargaachoo irratti yoo duulame gadduu andargaachoo ani waan keessa hin jiru waan ittiin beekne maqaan ittiin hin badu jedhee ministeera haajaa alaa ta'uu irra bu'ee jira. Ministeera haajaa alaa ta'uu irra bu'ee Dammaqee Mokkonninii kennee jira. Dammaqee Mokkonniniin lafa kenne kana deebisiisuu fi carraaqee ture. Kartum dhiyoo kan deeme lafa kana akka deebifamu godhee kasaaree gad deebi'e. Amma Dammaqee Mokkonniniin kana warri Amaaraa nyaachaa jiran. Dammaqeen jechuun yoo filannoo lama qaba. Filannoo tokkoffaan aangoo gadhiisee deemudha. Kanaan dura aangoo irraa Dammaqee ari'anii turan. Fulbaana bara 2018 Bahar Daarii keessatti walgahii godhame irratti Dammaqee aangoo irraa ari'anii aangoo biyaadan irraa kaasanii itti deebisan. Taaktikii sun ajjeesanii kaasuu jedhama. Ijjeesanii kaasan. Yoonni Amaaraaf hin dhaabbanne akka ari'amuu danda'u garsiisu jechuudha. Itti mul'ate jira. Kan lammaffaa Dammaqeen ari'amuudha. Tokkoffaan ari'amuudha. Kan lammaffaa immoo Dammaqaan waraan duulsise duula waraanatiin lafa Suudaan qabatte qabachuudha. Lafa Suudaan qabatte duula waraanatiin qabachuu fi mootummaan Abiyyi ammaan tanatti waraanni Tigraayin jira, Benishaangulin jira, appitaayitii hin qabu, humna illee hin qabu. Meeshaalee gurguddaa waraanaa rookeetota, meeshaalee gurguddaa waraanaa taankota Tigraay jira barbadeessee jira. Ajaja kaabattuu qaba, meeshaalee gurguddaa Semeen Iz ka jedhamutu qaba, waraan sun hin balleessee jira. Waraanni Itoophiyaa ammaa kan lola Tigraayitiin baay'ee dadhabee jira. Military fatigue jechuun war fatigue dadhabbii waraanatu jira, hifatee jira. Waraanii kun lafee Tigraay lafa gaarraniiti lafa waraan akka malee cimaati miidhaa guddaa turatu dhaqqabe. Suudaanis akkasuma dadhabbii guddaa qabdi garuu ammoo Suudaan mooraalii guddaa qabdi maal jenna warri mo'achaa jirra waan jedhamuuf ammaan booda waraanii Suudaanii lafa qabate ittifataa malee lafa biraa qabachuuf miti jechuun. Defensive position waraanii Itoophiyaa ammoo lafirra bahee ittisuu loluu deema jechuun lafa qabachuuf advance godhuu deema. Kun jechuun waraan ittisuu fi akka malee salphaadha. Waraanii kun ammoo jechuun lafa diriira gubbaatti godhama lafa gaarranii miti haleellaa xayyaaratiin haleellaa diroonitiin miidhamuu guddoo danda'a. Suudaanii fi Misriin ammoo waraana diroonitiif qophaa'anii jiran. Waraanii amma Tigraay iyyuu akka malee miidhamaa jirtu diroonii Arabaati. Diroonii Imaaraatii Arabaa ka Asabee gubbaatu kana dirooniin kun inni reedaariidhaan hin argamu. Dirooniin akka malee xixiqqaadha. Dirooniin garii xayyaarii yoo dhufee bombii sirri buusu sirri kutee paayileetii isaa eeggatee ofirra deebi'ee qubachuu barbaada. Dhufee bombii sirri buusee bombii kanaan miidhaa sirratti dhaqqabsee paayileetiin xayyaaris nagayaan deebi'ee qubachuu barbaada. Dirooniin tokkoffaa namni hin balaliisu. Yoo kufee miidhaa uummatu hin dhaqqabirra. Dirooniin yoo kufee miidhaa uummatu irratti hin dhaqqabu namni du'u hin jiru. Lammaffaa dirooniin ammoo yoo caccabellee gatiin isa xiqqaadha. Sadaffaa ammoo dirooniin garii deemee deebi'uu miti kaayyoon isaa deebi'ee achitti hafee barbadaa'uudha. Kamikaazii jedhamanii diroononni gosa kana deemanii taargeetii waraanaa san yoo taankii ta'e taankii irratti qubate irratti bu'ee waliin gubata.
Diroonii waraana akkas jedhama. Waraana gosa kana teknoolojii qabattee diroonii investiti godhu. Itoophiyaa waraanis akka malee dubatta fadhama. Yoo dhagahamu yeroo waraan kana injifannoo kan argannee fi Itoophiyaan teknoolojii fi qophoofte teknoolojii kanaa fi kan qopheesse waraana Abiyi jechaa dubbachaa jiran. Garuu waraana Misriitti yoo wal birattuu ilaallu teknoolojii diroonii kana hin qabu. Teknoolojii diroonii kan hin qabu. Teknoolojiin Itoophiyaa kan intarneetii ammoo easily jechuun hack tahaa ture. Amma diroonii yeroo tokko isa yaadatan taate diroonota Ameerikaa ka Iraaqii keessatti duulan warri Iraanii cabsee fidanii qubsiisan. Dirooniin hack ta'uu danda'a rakkoon isa tokkoon suni. Itoophiyaan akka qabdulleen akka malee qophii miti. Kaan ammoo mootummaan Misrii akka mootummaan Imaaraatii Arabaa Itoophiyaa dirooniin hin gargaarre gaafatee jira waan jedhamutu odeeffamaa jira. Waraanni Suudaaniitii fi Itoophiyaa sun akkasittuu deema yoo ka ta'u taate kaan ammoo dammaqee mokkoon irrattu amaarii ka'ee jira. Dammaqeen hin amanamu. Dammaqeen nama wallootidha. Humni guddaa deeggarsi hin qabu. Dammaqaan ammoo nama musliimaati. Deeggarsa guddaallee hin qabu. Musliima ta'uu isaatii fi walloo ta'uu isaatii fi baay'ee shakkiidhaan ilaalama. Dammaqeen yeroo ammaan tana haalli inni keessa jiru haala akka malee rakkisaati. Biltsiginnaan Amaaraa aangoorra ari'uu akka danda'u kan dubbatamaa jiru. Dammaqeetu biyya nu gane, dammaqeetu biyya nu gurguratee jedhamee dubbatamaa jira. Wanni biraa ammoo kan dammaqee irrattu kayaa jiru siidaa dhiyoo kana yaadattani siidaa jechuun yaadannoo wareegamtoota Amaaraa ka goolii diimaa ka magaala Bahar Daarii keessattuu kaafame. Jaarsa maanguddoo Amaaraa ka qawwee mataa gad deebisee fuula mataa isaa irra jechuun sabaliisii jiru ka kophee hin qabne ka siidaa irratti akkasii mormi cabsee dhaabbate sunini mallattoo Amaaraa qismii cabe. Amaaraa jechuun haamileen isa cabe. Yaa sammuu Amaaraa hin ibsamne jedhamee siidaan sun akkasittuu qeeqamee kaasee siidaa san nami jaarsisee obbo Dammaqee Mokkonniniiti jedhama. Amma kanalleen irrattuu kaanii jiran. Lafa Suudaanii kennuu kanalleen irrattuu kaanii jiran. Dammaqeen ammoo jechuun onnee qabaatee Abiyyii waliin aangoo fi dorgomaallee hin jiru jedhamee irrattuu kaamee jira. Amaaraa keessatti jechuun Dammaqee pozishiin isaa akka malee dadhabaadha. Yeroo ammaan tana duulii guddaan irrattuu banamee jira. Dammaqee qofaa miti. Duulii guddaan irrattuu kabanamee jiru. Gadduu andargaachoo duulii guddaan irrattuu banamee aangoo irraa ka'e gadduun Amaaraa miti. Gadduun Agoo jechuun walloo kaabati. Innis la warra Waagemraa kana Agoo ofiin jedha dubbachuu fi haamilee hin qabu. Inni Agoodha Amaarii kan miti. Amaaraa fincaan Amaaraa hin qabu. Amaaraa guutuu miti jedhameeti ka shakkamu. Kanaafuu aangoo irraa kaasanii. Itoophiyaa gubbaatti Amaaruu bakki lamatti qoodamee jira. Bakki lamatti wanni Amaarii qoodamee fi walamaaf fedhiin Goojjamee fi Gondareetti wal nyaachaa jira. Siyaasaan Amaaraa siyaasa Goojjameetii fi Gondareetidha. Shawaa Amaaraa warri jedhaman jechuun warri Tagulete, Bulgaa, Dabra Birhaanii, Jijjiranii kunini Minjaaree, Shonkoree jedhaman manziin warri siyaasa Itoophiyaa barbaada. Itoophiyaa milikiin jaartu Itoophiyaa wunneet ahadaawit Itoophiyaa gara Finfinnee kan cillaanfatan. Amaaraa Finfinnee wajjin jirtu kanaaf xanyaa kan wajjin yaada tokko qaban. Goojjamee fi Gondariidhama. Walloof Agoo namni lakka hin jiru. Walloon beesi cima hin qabu. Amantiileen Islaamaa, seenalleen hundeen isaaniilleen Oromoo, Amaaraa qulqulluu miti jedhamanii shakkamanii achi keessa hin jiran. Agoon jechuun akka Amaaraatti lakkaa'amanii uf danda'anii uf bulchanii ummata Aawwii fi ummata Waagemraattu jira. Amma Amaarii Goojjameetii fi Amaarii Gondar siyaasa irrattu kan wal dorgomu kana. Amaarii Gondar jechuun garee eenyuti? Garee wanni faadidha. Gara jechuun namticha dhiyoo Amaaraa ijjeefame Dr. Ambaachoo Mokkonnin. Dr. Ambaachoo Mokkonnin ijjeefamee jira. Dr. Ambaachoo Mokkonnin kan ijjeefame sun Izez Waaseefaa garee jechuun Migbaaruu Kabbadeeffaatidha. Gareen kunini isaanii gara biltsiginnaa jiranii gareen Abinii ka Goojjameetidha. Amma Goojjamee fi Gondarii kanatti wal dhaba. Goojjamee fi Gondariin kan wal dhaban Gondar seenaa qaba. Bulchiinsa Amaaraa keessatti bakki guddaa qabani. Goojjameen ammoo jechuun Amaaraa dhugaati miti. Oromofaattu Goojjamee tahee, Agoofaattu Goojjamee tahee, Shinaashafaattu Goojjamee tahee, Waataafaa Wayixofaattu tahee. Goojjamee jechuun Amaaraa keessatti jechuun Goojjamee Budaanoo fedhanii itti tuffatanii jechuun wanni jedhaniitu jiran. Goojjamee jechuun Oromoo waan ta'aniif hin beekanii jechuun Agoo waan ta'aniif maali ta'anii Gondaree kanattu akka warra Amaaraa qulqulluutuuf lafa Amaaraa balcha. Garuu warrilleen Qimaantu of keessaa qaba, Agoo of keessaa qabanii, Tigree of keessaa qabanii, saba biraa hedduu as of keessaa qaban, Beeja of keessaa qaban. Haa taatuti amma dubbii kanatti yoo deebine warri kun aangoo irratti wal dorgomaa jiranii Goojjameen gara aangootti dhufuu barbaadde. Abiniin Goojjamee irratti hundaa'e. Garuu aangoo irratti dhufuu caalaa lafa deeffachuu qaban irratti wal dhabaa jiran. Goojjameen ka deeffachuu barbaadu Matakkalidha. Benishaangul Gumuz deeffachuu fedha Matakkal.
buleen deeffachuu fedhan, wambaraa deeffachuu fedhan, gilgal balas deeffachuu fedhan. Kan isaan fedhanii naannoo kana naannoo matakkalee kanaa fi lafa agoo wanni jedhamtam injibaaraa, durbeetee, daangilaa lafa warri jechuun jiijii Jigaayoo Shibaabaa faatii keessa dhufanii jiijii Shibaabaa lafa san deeffatanii amaaraa guddaa uuman. Amaaraa Goojjame guddaa uumuu barbaadan. Lafa kanaafiyyuu maqaa Falaga Giyoon jedhan bilisa baasa hundaayyuu hin qaban. Warra bilisa baasu Goojjame bilisa baasu Riippaabilikii Goojjamdhaaf. Lafti warri Amaarii deebisuu piraayitiin Amaaraa kan deebisuu fedhan. Goondareen ammoo kan deebisuu barbaaddu lafa daangaa Suudaan gubbaa jirtu san deebisuu barbaaddi. Lafa daangaa Suudaan irraa wal'aanne Alfaasheeqaa lafa jedhamsan lafa sani kan deebisuu barbaaddu. Goondareen kan deeffachuu barbaaddu. Lafa jechuun Seetit, Humara, Walqaayit, Tsegedee, Tigraahii wajjin wal dhaban kan deeffachuu barbaadda. Bakki kan lamaantu wal dhabanii amma Amaarii asirratti wal qabanii jiran. Dursaa kamitti dhufuu qabam yaadii Amaaraa addaan qoodamee jira. Yaadii aminu Itoophiyaa gara daar dinbarish ምናምን ተደፈረ jedhee namni Oromoo kan wayin beekne Goojjamee Goondar duulu barbaada. Warri Goondarii keessa maal buufannaa jedhee Goojjamee ilaala. Nu kan nu abuusu Matakkaliidha Matakkal deeffannaa jedhan. Matakkalii xollaa kenna Matakkaliidha lafti Goojjame malee isaan lafa Goondarii irraa haja guddoon qaban. Warri akkasiitu yaadan. Malkaa isaanii lafitti dhiyaatu lafirra bu'aa buusan. Itoophiyaan biraa kan እናት ሀገር ኢትዮጵያ ተደፈረች ዳር ድንበርሽ ተነካ የኢትዮጵያ ህዝብ ድንበሩ ሲነካ ቀፎ እንደተነካ ዝብ ምንድነው ቀፎ እንደተነካ ንብ ሆ ብሎ እነሳል አከሰለናም ክጅበን ገሩ አማሪ ዳንጋ ሱዳን ከነራት ተኩማን እንጅሩ ከናፍ ሱዳንዩ ረታም ሎለ ጎዳ ጅራን ከነ ጎጀሜን ዲደጅርት ጎጀሜን ኑ ሱዳኒ ሚቲ ከወለሉ በርባኑ ከኑ ቱፈተምነ ጅራ አገው ከኑ ቱፈተ አገውቱ ኑ ቱፈተ lafa agoo injibaara durbeete daangila agoo kan amaaromsuudha yookaan ammoo kan utuffate gumuziidha matakkali qabachuudha matakkaliin jechuun gorsa naannoo amaaraa kan jedhe dhiyoo kana lafti matakkal jedhamtu persentiin 45 lafa amaaraatti amaaraa deebi'uu qaba jechuun lafti persentii 45 jechuun godina jechuun matakkala jechuudha godina Benishaangul keessa godini guddaan matakkalii kana Kani godini asoosatii fi Benishaangul Gumuzila kutaa bulchiinsa durii kiflaagarii lamirraa ijaaramte. Goojjamii fi Wallaggarraa fudhatamte. Asoosa Wallaggaa turte. Kaan ammoo godina Kamaashii godin jedhamutu jira namni hedduun dhagamalee. Godini Kamaashii godina Gumuziitidha. Gumuziittuu irra jiraata uummata Gumuziiti. Magaalii guddaalleen Kamaashiidha. Laga jechuun daabusii irra deema. Dhidheessaa fi laga daabusii irra deema godini kunin. Godina kanattu jira. Godina qallaa tokko lagirra waan deemu waan taateef akka malee godina misaati Gumuziitu ruqubata. Gumuzii bakki baay'een itti qubatan godini lammaffaan godina Matakkalee kanadha. Matakkalee kan Gumuziin qubatti, Agawooniin qubatti, Oromooniin qubatti, Amaariin qubata. Kamaashii Oromoo fi Gumuziitu ruqubata godina Kamaashii. Kaan ammoo godini sadaffaan kan qubatu godina Asoosati uummata Bartaatti ruqubata baay'inaan. Ummati bartaatu qubata warra Benishaangul jechuun keessa Bani Shaangul ka jalqaba ilmaan Shaangul jechuun bartaa kana ilmaan jechuun Hojaali Alhassan ilmaan ishee Hojaali Alhassan ilmaan isaati jechuun warri kanattu Benishaangul Gumuzii bulche bartaalleen jechuun bartaa qofa osoo hin taane Matakkal hunda isaantu bulchaa turan bar durii bara jechuun darbushoonni Suudaan bulchanii bara san naannoo kan hundaayyuu ummata Gumuzii kan hunda ka bulchaa turanii warra ishee Hojaali Alhassanii mootota Benishaangul ka ummata bartaa bakka adda addaattu mootota bulchaa jiran keessa warri sunin jechuun warra seenaa gosunii qabanii seenaan isaanii kunin akkas deemta godina kana godina Matakkaliitii fi godina Asoosatii fi godina Kamaashittu jira kan aanaa addaa aanaa Maawoo Komoottu jira kan ammoo ummata xixiqqaadha warri kun ummata Maawootii fi ummata Komootti irra qubata lafi warri deeffachuu barbaadu Amaarii Matakkalee kana godina Asoosaa kanallee ummati Walloo kaduri beela'ee buqqa'ee dhufee achi qubate ummata guddaatu achi qubata ummati kunin ummata akka malee guddaati ummati kunin godina kan keessa jechuun ummata bartaatu aane ummata lammaffaadha itti aanee sadaffaan ummata Oromootu jira kakkan hundattu jira Amaarii Goojjameen lafa kana deeffachuu barbaaddi lafa kana qabachuu barbaaddi lafa kana ka warri barbaadu Matakkalee kana Goojjamee fi Gondari wanni isaan irratti wal dhabaa jiranii lafa kana jechuun
Gondara don taane kadeeffachuu qabnu matakkalidha ka jedhu Gojjameen kafeetu Gondara ammoo matakkal nuun ilaalu ka nudeeffachuu barbaannu yookaan ammoo ka nudeeffachuu qabnu lafa jechuun Tigraahii wajjin qabnu Walqaayitii fi Tsegede akkasumas lafa Alfashiqa jedhamu lafa qonna lafa badhaatu ka daangaa Gondar irra jirtu ka Suudaan wajjin Itoophiyaa irra walolaa jirtu kan deeffachuu qabna jedhanii Amaarii kan irratti wal nyaachaa jiranii rakkoo kan keessa jechuun amma ka wantiin bu'ee jechuun maqaan isaa kun eenyu jettanii Dammeqa Mokkonin. Dammeqa Mokkonin lafa Amaaraa dabarsee kenne Dammeqa Mokkonin lafa Amaaraa dabarsee kennu qofaayyuu odoo hin taane kan inni godhe kanaan dura siidaa Amaaraa salphisee Soodduu magaalaa Bahar Daarii keessattu yaadannoo wareegamtoota Amaaraatiif dhaabbate siidaa Hiwwahatii kana namni nu dhaabe isa Hiwwahatii jala hamba funaannattu waggaa 27 hamba warraa funaannatee kan nu miidhaa jiru isaa jechuudhaan dubbachaa jiran. Duratti godina Matakkalii godina Kamaashii godini Kamaashii uummataa jechuun Gumuzii isiniin jedhee jira. Godini Matakkalii Gumuzii fi Oromoo gosa jechuun Shinaashaa fi wanti of keessa qaba Amaaraa fi Agoo of keessa qaba. Kamaashiin Oromoo fi Gumuziidha. Godini Bartaa ammoo Oromoo Amaaraa fi Bartaa of keessa qaba. Asoosaa jechuu kiyya godina Bartaa jedhe. Godina kan keessa akka Kurmuukii fi Damaazeniitii fi magaalaa akka Asoosaa fa'aa magaalaa akka Baambasfaatu argama. Godina kana ka bulchaa ture duri bara seenaa Suudaanii keessatti bara seenaa Itoophiyaa Sheekh Hojaali Alhassan nama jedhamutti bulchaa ture. Hojaaliin kun bara 1897 bara suni Minilikii waraanii isaa raase gobanaa daacee booji'ee Finfinnee fide. Finfinnee karaa Gullelleeti karaa Askoo karaa olii Hojaalii masajida Hojaalii beektanii achittuu fidanii achi ture. Finfinnee booji'amee Minilikii bira dhufe bara suni mootii akka malee dureessa gaafa Afrikaa keessaa mootiin dureeyyii mootii lama. Tokkini mootii Jimmaa Abbaa Jifaar bunaa qaba. Lammaffaa ammoo mootiin Benishangul kun warqii qaba. Warqii itti bahee Asoosatti warqii kan qaba qabatanii Finfinnee fidan. Gaafa Finfinnees fidan kana booji'amee dhufe nameessa booji'ee gobanaa daceettus booji'ee gobanaan booji'ee fidee Minilik bira fidee lafa dhabdee jirta si ijjeesnaa harki kennadhi jedhanii hayya lafa fudhatanii jirtanii harki dhabee jira harki kennadhee jira ammaan booda maal barbaadanii gaafatan. An ammaan booda waan barbaadu hin qabu an maanguddoodha ammaan booda yeroo kiyya kana hafte ibaadaa barbaada jechuun waa kadhachuu barbaada rabbi kadhachuu barbaada akiraa kiyyaaf malee addunyaa warqeellee waa hunda narraa fudhatanii fudhadhaa jedhee dubbate Finfinneetti. Maal si haa goonu jennaan an ammaan booda hin lolu Benishangul Gumuz deeme lafa masjiditti ijaaradhu naa kenna jedhama. Bara sanittu Minilik Finfinnee keessatti masjidiin ijaaramu. Finfinneen yeroo sanittu Raas Mokkonnin abbaan Minilikii ka abbaan Haile Sillaasee jechuun Mokkonnin guddisa 6 kiiloo bakka jedhamtu kam yuunivarsiitiin jirtu kan qabate. 6 kiiloo kan qabate Minilik ammoo jechuun dhakaa araaraa bakka jedhamu bakka 4 kiiloo kana bakka san qabate. Mokkonnin guddisaa kunini akka malee nama waraana danda'u nama abbichuu ture. Nama abbichuu ture warra sanyii jechuun gobanaa daaceeti mataan isaayyuu. Gobanaalleen abbichuudha. Warra Abbabee Taklaa Areegaawii faatidha. Abbichuudha warri kunin. Minilik caal warra influensii qaban warri kunin. Warra akkuma dhageettii guddaa qabanii warra jechuun Minilik jechuun bareedinalleen hojjaalleen beekumsallee warri hin genne warri inni gaashee jedhuun garuu kan inni itti fayyadaman warri kun maali nu mootii ta'uu hin dandeenyu sanyii Israa'el irraan dhufnu jedhame isaan didiimoodha dheeroodhallee gobanaa dacee nama akka malee dheeraa bareedaa ture jedhamee dubbatamu abbaan Haile Sillaaselleen garuu maa Minilikiin gurraachi kun an Israa'eliidha an sanyii mootii sanyii nabiyyi bulchuun attu mirgi qabaa jedha akkasitti mana warri saayikooloojii saniin qaban kanaaf hangoo dabarsanii kennaniif akka hundaafu. Sheekh Hojaaliin masjidin ijaara jennaan ifa isirraa fageessanii Finfinneen gaaf sun xiqqoo turte lafa baasanii kuunoo karaa Gullellee karaa jechuun lafa Gullellee sana karaa Askoo karaa Paasterii bir dabartanii ol deemtan achittu masjida namirraa adda baasanii Sheekh Hojaaliin masjida kennameef achi ijaaradhani. Achi warra biraa jechuun Shaanqillaa warra jedhaman yeroo san Benishangul Gumuzii maqaa warra akkasatti jedhama. Shaanqillaa Itoophiyaa walumaa galtee Hojaallee dabalatee warri isaa qabatee fidee masjid ijaarratee achittu qubatee akkasiin siidaan sun wanni dhaabbate jechuudha. Sheekh Hojaalii Alhassan jechuun bulchaa magaalaa jechuun lafa Asoosaa kan ture jechuudha. Ka uummata Bartaa afaan Arabaa dubbatanii afaan Bartaallee dubbatanii afaan Bartaa afaan Ruuxaanaa jedhama. Afaan Bartaa dubbatama afaan Bartaa kan jechuudha. Isa ammoo godina Matakkal jedhamu kanallee warruma Bartaatti bulchaa ture.
godina kan keessa uummatni guddaan qubatu Shinaashaa fi wanniitu qubata Shinaashaa fi uummata Gumuziitu qubata Agawattu qubata. Ummati Benishangul gosa shanittu jira. An Benishangul keessa jiraadhe waan beeku sanitti hima. Dubbisalla jira. Maa'oo, Komoo, Shinaashaa, Bartaa, Gumuz gosa shanaan kanattu qubata. Maa'oo, Komoo fi Bartaa fi Gumuz ummata gurraacha. Gurraacha ta'anii akka ummata Gambeellaa, Anyuwaak, Nuweer, Meeshangar fa'a yookaan akka ummata Dankaa hin dheeratan. Gurraacha jiddu galeessa hojjanama yookaan gaggabaabaadha. Bifi isaanii gurraacha. Warra Suudaaniitiin wal fakkaatan jechuudha. Suudaanii gara daangaa Itoophiyaa jirtuu fi Suudaanii gara jechuun Suudaanii kibbaatiin wal fakkaatanii uummata gurraacha Afrikaa kan yookaan ammoo uummata Afrikaa biraa baantu namni wal fakkaatan. Uummati Shinaashaa uummata gosa Oromoo fakkaatu. Shinaashaan Booroo Shinaashaa jedhamanii afaanii warra afaanii Naayilootikii jechuu danda'anii warri garee kan isaan ramadan afaanii isaanii afaan Naayilootikii haa jedhamanii malee isaan ammoo hojjaalleen bifalleen uummata Amaaraatii fi Oromoo fakkaata. Kanaaf amma qayyi jedhamanii jechuun yookaan uummata baddaa jedhamanii gosa tokkotti ilaalaman. Oromoo wajjin, Amaaraa wajjin, Agoo wajjin, Tigree wajjin warri wal fakkaata uummata gosa kanaati. Shinaashaan irra guddinni amantii Ortodoksii hordofa. Gojjam keessa qubatanii dhiibbaa uummata Amaaraa irraa kan ka'e afaanii Shinaashaan dhiisanii afaan Amaaraa baratanii jiranii garuu afaanii Shinaashaan dubbatama. Gondar keessa uummatni guddaan uummata Oromootii fi Shinaashattu Amaaraa ta'e. Agawottu Amaaraa ta'e. Wayixoo kan waatattu Amaaraa ta'e. Lafa duba amma Shinaashaa jennu kan Gumuz hedduun isaanii amantii amma Protestaantii ta'aa jiranii amantii aadaatiin bulan akka Oromoo jechuun uumamaadhaan bulan. Islaamummaalleen hin jirti baay'ee hin babal'anne akka Bartaa Kiristaanummaalleen baay'ee hin babal'anne Ortodoksiin hin jirtu Pheenxin ammaan tan babal'achaa jirti. Bartaan ammoo guutumaa guutuu Islaam malee amantii biraa hin qaban. Isaan Bartaa kanattu nama bulchaa turan naannoo kan hundaayyuu naannoo Asoosaa kaa'ame jennu kana Sheekh Hojaali Alhassan Sheekh Hojaali maqaan jedhachaa dhufu Sheekii fi Hojaaleen walittu kontorfatee gababate Sheekh Hojaali Hojele Jele kadhuma suni Sheekh Hojaali ka jedhu Hojaali hoo sun dura dhisanii Hojele jechuun maqaa lamaan Sheekh Hojaali jedhu kanatti walitti dhufe Hojaali safar Hojaali jedhama achirra dhufe Sheekh Hojaali gandisaatidha. Naannoo kana ka bulchaa ture naannoo ammaan tana dubbachaa turre naannoo jechuun Matakkalee kana ka bulchu mootii biratti ture. Mootii saba Bartaa keessa dhufe inni ammoo Hamdan Abu Anjaa jedhama. Hamdan Abu Anjaa mootii gubbaatidha jechuun naannoo kana bulchaa gubbaa buleen Matakkalee naannoo kana hundaayyuu ka bulchu isa ture. Warri kun jechuun sirna mootii cimaa ijaarrate warri bulchaa ture warri mootummaa Suudaanii wajjin keessattuu darbushoota wajjin hariiroo cimaa qabaa turanii. Kanaaf naannoo kanattu afaanii Araba baay'ee dubbatame. Asoosaa deemtanii, Damazayinuu deemtan, Kirmuukoo deemtan, Baambesoo deemtan naannoo kana afaanii Arabaa bal'inaan dubbatama. Afaanii Arabaa bal'inaan dubbatama amantii warra amantii Islaamaati. Bara 1897 Minilik lafa kana to'ate. Lafa kan ka to'ate Minilik jenna malee namni to'ate jechuun Raas Goobanaatti to'ate. Goobanaa Daceetti to'ate. Goobanaan nama akka malee qaroo ture. Goobanaan akka malee qaroo waan tureef lafa Suudaanii kibbaa jedhamtu kana bakka lagi Abbayyaa jechuun ka Itoophiyaa keessa dhufu Blue Nile fi White Nile wal argu. Lafa sanii Firaans qabachuu dhufte. Faransaa jechuun yoo san gaaf Afrikaa saammatanii dhuma jaarraa 19ffaa Dakar Senegaal qabattee asii dhuftee fiixee Afrikaa Jabuutii qabatte. Afrikaa bahaatii fi Afrikaa dhihaa jechuudha. Dakarii fi Jabuutii qabatte. Isaa fi Dakarii fi Jabuutii qabatte Afrikaa lixaatii fi Afrikaa bahaa walitti fiduu barbaadde. Kan qabachuuf ammoo maalidha ka Jabuutiin barbaadde laga Abbayyaa qabachuu barbaadde jechuun Firaans laga Abbayyaa qabachuu barbaadde. Koloniin Ingilizaa ammoo Ingilizeessi qabattee Johannesburg Afrikaa kibbaa qabattee achi kaatee Kaayiroo qabatte bara 1882 Misrii qabatte. Mootummaa jechuun yeroo sanini baankrapsiidhaan kasaaree mootummaa jechuun Kadiif Ismaa'il Pashaafa
mootummaa sanii mo'attee qabatti. Misriin ka qabatti. Misrii ka Ingilizii Afrikaa fiixee kaabaa Misrii kaasee haga Afrikaa kibbaa walitti fiduu barbaadde. Sunillee eessa Itoophiyaa keessa gabbahee Suudanii keessa gabbahee laga Abbayyaa qabatee deema. Kan irratti wal dhaban. Bakka Faashoodaa jedhamu irratti wal dhaban. Faashoodaa jechuun bakka waraanii Suudaniitii fi waraanii Misrii waraanii Suudaniitii fi dhiifama waraanii Ijiptiitii fi dhiifama waraanii Ingilizaatii fi waraanii Faransaay barbaadan lachuu Faashoodaa jechuun amma lafa Suudanii kibbaa keessa jirtu bakka jechuun yeroo sanitti Abbayyaan lamaan Abbayyaan diimaa fi Abbayyaan adii fi Abbayyaan gurraachitti walitti dhufan Blue Nile fi White Nile walitti dhufan Misrii wanniilan to'achuu barbaadde Ijipti lama afaan kenna dhufte Ijipti waan Ijipti waan haasawaa jiruuf British to'achuu barbaadde UK'n France to'achuu barbaadde achirrattuu wal dhaban wal dhaba hamaa kan irratti wal dhabanii Jabuutii waan qabattee fi France akka gara galaan diimaa ol hin qaxxaamurre akkuma Faransaay Jabuutii qabatteeni Xaaliyaan hin deemachi qabadhe jettee Xaaliyaan ergite Ingilizii. Bara 1869 Robertino kaampaaniin jedhamu ka Xaaliyaan tokko dhufe balbala galaana Itoophiyaan Eertiraan ammaan tan qabdu Asabii bitati. Achirraa dagaaguu jalqabe bara 1890 Atsee Minilikii walii galanii gaafa Yohaannis du'e Eertiraa guutuu Xaaliyaan to'atti. Amma maali Suudanii fi Suudaan irratti laga Abbayyaa irratti Biritishiif Fireenchi wal dhabaa turan. Yeroo isaan wal dhabanii waraanii Fireenchi kan naannoo kana jiru garas deeme. Minilikii nu gargaar jedhan Minilikii gargaarte. Waraanii jechuun gara lixa Afrikaatiin ta'ee garasitti deema. Fookasii asii dhabde jechuun Firaansii. Ingilizii ammoo waraanii daangaa Suudaanii jiru gara Faashoodaa kanatti deeme. Waraanii daangaa Suudaan jiru. Gaambeellaa Benishaangul Gumuzii laftii jedhamtu kunin hadiyyoo taati. Waraanii Ingilizaa keessa bahee jennaan maalidha? Goobana namni jedhamu is just a military genius. Goobanaan lafaa kan deemee qabate. Goobanaan suniin durattu qeellam wallagga lixa lafi jennu kanaa fi jechuun leeqa naqamte gabbarsiisee jira. Jimma Abbaa Jifaar gabbarsee jira. Iluu Abbaa Booraa gabbarsiisee jira. Lafa kana hadiyyoo lola tokko malee argate fudhate. Lola tokko malee fudhatee bara 1902 Ingilizaa fi Itoophiyaan walii galteelee mallatteessite. Goobanaan yeroo sanitti du'ee jiran fakkaata. Goobanaan waan nama ajaa'ibsiisu lafa kan qabatee achiin dubattu deemee wanni hunda qabate. Kafa qabate mootii kafaa tahee muudame. Mootii kafaa tahee muudamee lafa kafaa kun lafa akka malee misaati lafa buna qabdu, lafa garba qabdu, lafa nagada qabdu, ilkaan arba qabdu, lafa jechuun xireenyi qabdu, lafa kan hunda qabatee dhufeen dubatti warri manzee walgahii ta'anii Minilik wajjin goobanaan kun jechuun siree mootummaa sirraa fudhachuu deema. Goobanaa kan maangoo kennitaaf walgahii jira yaama. Eessatti yaamna? Goobanaan walgahii diggisiif yaamna jedhanii achi asoosaa biyyuminni qabatee biyya ishee Hojaalee Alhassan kanattu yaamanii achitti ukkaamsan. Achitti dhufe goobanaan achumatti du'ee darbe jechuudha. Gizooti. Exile ta'e achittu marfame. Goobanaan jechuun namni hedduun jechuun seenaa Oromoo keessatti akka waan hamtu tokkootiin haasa'a. Dhugaadha jechuun Minilikii fi lafa babal'isee jira. Minilikii fi lafa Oromiyaa qabatee jira. Goobanaan lafa Oromoo hedduu waraanaan hin qaban. Amansiisee qabate. Wallaggaa amansiisee qabate. Iluu Abbaa Booraa amansiisee qabate. Jimmaa amansiisee qabate. Goobanaan jechuun lafa shawaa kanaan wal lolaa turan. Gullellee fi abbichuu wal lolaa turan. Abbichuu fi Finfinnee kaa ture galaan wal lolaa turan. Warra shawaa kan wal cabsuuf baay'ee wal lolan. Minilikii wajjin ta'uudhaan. Garuu goobanaan mataan isaayyuu aangoo mootummaa Itoophiyaa argachuu fi ambiishinii guddaa qabaa jedhamee jira. Dhuma irratti itti beekamee jennaan akkasitti ukkaanfamee qabatamee deemee gara biyya Asoosaa biyya Minilikiif qabasuun keessatti dhumii isaa tahee seenaa Benishaangul Gumuziitii fi seenaa kana laftii akka qabatamteen seenaa Itoophiyaa yeroo garii dubbachuu waan qabnuuf dubbadde Hojaalee Alhassan kan maqaa isaatti irraa jechuun kutaanii bulchiinsi Finfinnee lafa karaa Gullallee paasterii Askoo jirtu sun Hojaalee safar Hojaalee Hojaalee
Maqaa sunirra shegoleen dhufe shegolee shee ka jalqaba sheek jaalii orjele shegojele shegolee kadhu maqaan achirra dhufe shehojaalii alhassan of asoosa naannoo ammaan tana jechuun matakkalii kalaftii waraanii kun godhamaa jiru ka bulchaa ture Hamdani Abu Anja nama jedhamu nama saba bartaa ture isattuu naannoo kan bulche seenaa Benishaangul Gumuz illee akkas haasofne jirra daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo dubbii kana dubbii jalqaba irrattuu kaasne maal irrattuu kaasne obbo Dammaqee Mokkonnin yeroo ammaan tana warri siyaasaa Amaaraa muddee jira. Lafa Suudaaniisitti dabarsee kenne siidaa Amaaraa maqaa balleessu ka jechuun Amaarummaa hin ibsine ka jaarsise sihi jedhanii duula guddaa irratti godhaa turanii irralleetti godhaa jiranii duula kan akkamiin akka inni jala bahu hin beeknu Itoophiyaa fi Suudaan illee waraanii warra yookaan wal waraansii warra garamittuu akka deemu wanni beekamu hin jiru. Akka hundaafuu dubbiin Itoophiyaa fi Suudaan kun akkasittuu hammaattee deemaa jirti. Waldhabii Amaaraalleen biltsiginnaan Amaaraalleen keessi wal nyaachaa jirti. Biltsiginnaan Amaaraa ammoo tokko taate Abiyyi nyaachaa jirti. Abiyyilleen biltsiginnaa Oromiyaa ejjennoo waan tokko hin qabdu. Biltsiginnaa Oromiyaa wajjin ta'ee hayyootaa fi sabboontota Oromoo nyaachaa jira. Hayyoota Oromoo kan inni nyaachaa jiru keessa kan inni filannoon hin barbaachisu jedhee balleessu keessa Jawaar Mohammadii keessa jira. Jawaar Mohammadii Baqqalaa Garbaa haga hidhamanii ji'a 5 fi har'a guyyaa 27 boriin duubatti 28-29 ji'a 6 qabachuu deeman jechuudha. Jawaar Mohammad Baqqalaa Garbaa Hamza Booranaa badii takka malee ji'a 6 fi hidhamanii badiin warra Abiy Ahmed yaadan mo'achuu yaada biltsiginnaa yaada nafxanyaa dura dhaabbachuu yaada kana dirree siyaasaa irratti wal falmanii yaadi isaanii yaada mo'ataa waan ta'eef yaadi isaanii yaada injifataa waan ta'eef mootummaa kana Abiy Ahmed yaada mo'achuu waan dadhabeef warra kana hidhee jira. Abiy Ahmed jechuun nama dur dhaabbatillee ka akka Jawaar Mohammed fa'aa Baqqalaa Garbaa fa'aa akkasittuu hidhee man hidhaattuu galcha. Nama is jal deemuu barbaadellee ka is jal deemaa bahe ka ana jechuun Abiyyi jechuun ana jedhee ittiin kakachaa ture. Ka akka hin mararfanneef ka akka Lammaa Magarsaa fa'aa. Lammaa Magarsaallee meeshaa godhee kophee godhatee irra deeme ammaan tanallee jechuun garbichum isa ta'ee tajaajilaa jira. Gabbahee hin dubbatu, gabbahee isaan hin falmu, dhugaa hin dubbatu, na ukkaamsee dubbachuu na dhowwee maali jedhe achum jira jechuun ijoolluma ergaa Abiyyiiti lammaan fedhee of godhe sunittuu jira. Warri garii kakalee jechuun Abiy Ahmed akkas nu godhee nu dhiibeedhan maqaan isaa eenyu jettanii maqaan isaa kan akka jechuun Warqinee Gabayyoo faati. Abiyyi malee Itoophiyaa fayyisaan hin qabdanii amma jalatti deebi'anii jira. Miilatti kufanii nu baasedhanii Abiyyi olaantummaa isaa akkasittuu mirkaneeffatee ittiin deemaa jira. Opiidoon maal jenna namni ambiishinii qabu namni anaannatu namni jechuun gaafii uummatatti dhagahamu Oromoon kan barbaadu Oromoon kan godhachuu qaba jedhee namni Abiyyi dur dhaabbatee dubbatee jiru. Bara Mallasee keessa bara Mallaseen ture odoo gartee Mallaseen akka sodaatamu waan Oromoo warra dhugaa dubbatatu jira. Kan akka Shifarraa Jaarsoo fa'aa gaafa Mallaseen kan akka jechuun meeshaa ta'ee tajaajiluu fi faayidaa qabaatullee meeshaa ture jechuun Nagaasoo Gidaadaa. Garuu gaafa Mallaseen jechuun abbaa irra ta'u abbaa irra Mangistuun fakkaatee dura dhaabbatee dubbatee jira. Opiidoo keessa namni Abiyyi dura dhaabbatee dubbatee hin jiru. Abiyyi jechuun beektaa akka kenna rabbi irra dhufe fakkeessa dubbata jechuun hoogganaan waraan isaa Biraanuu Jullaa Galalchaa akka rabbiitti dubbata. Gorsaan isaa ka jedhamu Biraanuu eenyu jedhan maqaan isaa Leencoo Baatii yookaan ammoo Addisuu Araggaa Shimallis Abdiisaa Abiyyi akka waaqattu ilaala. Abiyyi hudduu keessa dhiitee asii achi garagalchee waan fedhu warra illee godhu warri akka waaqattu ilaala. Nama akka waaqattu ilaaltu aangoo isaa dura hin dhaabbattu ittiin hin falmattu yoonni si miidhanni si miidhalleen jechuun waan waaqinaa barbaade jettee amantee jalatti bultaa kanattu jira. Abiyyi nama isaa ergatullee akkas godha. Melaala OLF diigaa jedhamee duula hagamii irrattuu godhanii maal godhanii tahanii lola hagam bananii fi eessa jiran jechuun abaawoon tokkoome. Abaawoon gamtoome. Itti fayyadamee Abiyyi gatee jira. Abaawoon tokkoome akkuma paartiitti boordiin filannoo beekamtiin kenneef haqamee jira. Paartiin Kamaal Galchuu haqamee jira. Abiy Ahmed jechuun nama hundaayyuu itti fayyadamee gata.
Namni itti fayyadamee gatii jedha jechuun. Namni itti fayyadamee gatii namni akkuma maastikaati xuuxii gaafa mi'aan isa dhumate gatii jedha Abiy Ahmed. Kitaaba isaa keessattuu barreeffate kana. Erkaa binnaa membarii keessatti. Kaan horiin biti gaafa sobde geessi jechuun gara hallayyaa qabaddi. Yaa qotiyyoon nana marga argite hallayyaa argite jedhi gaafadde achi darbi jedha. Akkasum godhaa jira. Harri jechuun falmitoota hundaa kaas deeggaranii fi kaas balaaleffatanii balleesse filannoo walabaatii fi bilisa qopheessinaa jedhee Abiy Ahmed akkasittuu qoosaa godhaa jira. Wanni Itoophiyaa keessattuu deemaa jira. Kakkanuma fakkaata daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo har'a waan hedduu haasofnee waan hedduu dubbannee seenaa Benishaangul Gumuzii seenaa jechuun Shee Hojaalii Alhassan fa'aa qubsuma naannoo suni uummata naannoo suni waan haasofne irraa waa hedduu akka hubattanillee waldhabaa naannoo Amaaraa keessattuu gaggeeffamaa jirullee akka waa hedduu hubattanii asumaanii abdal warri Amaaraa kun ammaan tan jechuun diraamaa itti jiranillee Abiy Ahmed balaaleffachuu barbaadanillee Abiy Ahmed akka meeshaatti fayyadamanii barbaadan hunda deeffachuu fedhanii Abiy Ahmed itti fayyadamanii lafa Gondarii ka Suudanii deeffachuu barbaadanii ka Tigraahii deeffachuu barbaadanii lafa Metekkelee ka Goojjame ka Amaaraa deebisuu barbaadanii uummata Oromoo ka Walloo irrattuu waraana bananii jiranii dirreen waraana ka ittaanu Metekkelee ittaanii jechuun Oromoo Walloo tahuu deema. Poolisoota jechuun humna addaa jedhamu naannoo Afarii waliin ta'uudhanii Benishaangul Walloo keessatti duula banaa jiranii poolisoota jechuun warra sanii wajjin ta'uudhanii poolisoota humna addaa Afarii wajjin ta'uudhanii miidhaa guddaa dhaqqabsanii jiran aanaa baatee keessatti waraanni sun ammallee uummata Oromoo hedduu buqqisaa jira lafa warra barbadeessaa jira. Kana ka goosisaa jiru mootummaa naannoo Amaaraati. Amma immoo kallattiin godina Kamisee irratti duuluu barbaadaa jiranii duuli sun illee maqaan isaa Abaawoo Shanee dhabamsiisuu balleessuu fi Amaarummaa hundeen gadhaa boodama duuli jechuun warri Abiyyi karoorsaa jiru. Warra Abiyyiitu waan kana godhaa jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo kennu warri dubbiin kun hin galinii fi ammallee taanan Abiy Ahmed jechuun Oromoo ceesisaa ilma abbaa gadaati jedhanii jala fiiguu waan dhiisanii hin fakkaatanii Itoophiyaa keessatti wanni ammaan tana deemaa jirtuun wanni ammaan tana deemaa jirtu kan fakkaata. Waraanii Eertiraa gara Suudaaniitti deemaa jira akka jedhu dhagahamee eegi jedhameen duratti Suudaanii qophaawaa jirti mootummaan Misrii ammallee deebi'ee mootummaa Eertiraa akeekkachiisee jira jedhamee dubbatama jira. Waraanii Eertiraa kan meeshaalee gurguddoo qabu gara daangaa Suudaaniittu deemaa jira waan jedhamu dubbatama jira. Kalee Ummi Hajarii ka jedhamtu magaalaa gara Eertiraatii fi daangaa Suudaan gubbaa jirtu waraanii Suudaanii tarkaanfii fudhatee lafa naannoo sanii qabachuu eegii gabaafameen dubattu. Amma waraanii Suudaanii ka meeshaalee gurguddaa qabdu gara kaabaa Eertiraa irraa gara kibba lixaa daangaa Suudaanii akka himalaa jiru kadhagame jiru. Waraana kanaanii Eertiraanii gara lolaa Suudaan wajjin gaggeeffamaa jirutu dabalamuu hin oolle jechaa jira. Waraana kana mootummaan Abiyyiitii fi mootummaan Eertiraa gama tokkoon ta'e Suudaan irratti bananii yoo Eertiraan harka keessaa hin fudhanne mootummaan Misrii akka lola kana irratti Suudaanii gargaaruu dubbatamaa jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo Meejor Jeneraal Zawuduu Balaay hoogganaan jechuun waraana Itoophiyaa ka ajaja bahaa jedhamu kan ammaan tana waraana Tigraay keessattuu gaggeeffamaa jiru irrattuu hirmaate kalee ijjeefamee jira jechuudhaani warri jechuun Hiwwahaatii wajjidhaan walitti dhufeenyi qaban dubbatanii jiranii. Warri jechuun Hiwwahaatii kunini Jeneraal Zawudee Balaay kalee ijjeefamee jira. Baacaa Dabaleetii fi Abebaa Taaddasee miidhamanii yookaan du'anii jiranii keessattuu albaan du'ee jira. Mootummaan hagammaa maqaa warraatiin ibsi baasaa viidiyoo warraa yookaan suuraa warraa kadhiyoo kana hin garsiifne jedhanii dubbachaa jiranii. Odeeffannoon kulleen hagam tokko dhugaa akka taate qaama walabaa irraa mirkaneeffannee dabarsuu hin dandeenyu. Garuu ajjeesnee jirra jechuudhaani warri Tigraahii akkasittuu ibsa baasaa jiranii waraanii itti fufee miidhaalee gurguddaa qaqqabsaa jirra jechuudhaani warri naannoo Tigraahii kun aktivistoonni isaanii karaa miidiyaa hawaasummaa irrattu
barreessaa jiranii daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo waan nu hordoftanii fi hedduu isin galateeffachuu barbaannaa waan nu qoqoodaniif illee hedduu galatooma odeeffannoon kenna akka sa'aatii kan akka malee dheeratte mi'aasumatti haa gabaabsinuti gara booda yookaan galgala haalii nu mijatee jennaan odeeffannoo dabalataa akka guyyaa kana oolmaa waraanaa Itoophiyaatii fi Suudaanii waldhaba daangaa Itoophiyaatii fi Suudaanii akkasumas wantoota birallee qabannee isin biraan gahuu deemna. Odeeffannoo kenna ka jechuun har'aan tanaa odoo hin fixin durattuu odeeffannoo addunyaa irraa wantoota jiranii tokko lama gurra yoo isin buusne kunilleen gaarii jennee yaanna dhukkubni koronaa vaayirasii sanyiin isaa haarawni Ingilizattuu argame jedhamu gara biyyoota adda addattuu faffaca'aa jira. Gamtaa Awurooppaa keessatti sanyiin dhukkuba haarawaa kunin biyya Ispeenitti argame jira. Sanyiin dhukkuba haarawaa kun biyyoota Afrikaa keessaa Afrikaa Kibbaatii fi Naajeeriyaa keessattuu argame jira. Sanyiin dhukkuba koronaa vaayirasii haarawni kunin koronaa vaayirasii duraanitti wal biratti olalamu faffaca'uu fi carraan inni qabu dhibbentaa keessaa harka 70 caala jedhamee dubbatamee jira. Biyyittii Israa'el dhukkubni koronaa vaayirasii akka malee faffaca'aa waan jiruuf yeroo sadaffaa fi akka namni mana gadi hin baane ajaja dabarsitee jirti. Ajajii darbe kun inni haga talaalliin kennamee dhukkubni koronaa vaayirasii akka gaarii to'atamu itti fufu ta'uun isaallee dubbatamee jira. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa dhukkuba koronaa vaayirasii tamsa'iinsa isa to'achuu fi talaalliin jalqabee jira jedhamee jira. Qoricha gamtaan Awurooppaa itti fayyadamu kan dhiyeessu waldaa qoricha Ameerikaa Pfizer akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Biyyittii Iraanii dhukkuba koronaa vaayirasiitii fi kittibaata yookaan ammoo talaallii warshaa Ameerikaa Pfizer irraa bitachuu fi karoora qabaatullee akkaataan ittiin kaffaltuu rakkoo uumee jira. Iraanii ammaan tana kittibaatii argachuu hin dandeenye jechuudhaani pirezidaantiin Iraanii Hassan Ruhaanii dubbatee jira. Hassan Ruhaanii haga ammaa kittibaatii kana akka qoricha bitee uummata Iraaniif dhiyeessu dhiibbaan guddaan karaa miidiyaa hawaasummaatiin godhamaa jira. Ammaan tana talaallii barbaanna akka jedhu mataa duree miidiyaa hawaasummaa Iraanii ta'ee jira. Sababni Hassan Ruhaanii kaffaltii kennuu dadhabe kaampaaniin yookaan ammoo warshaaleen Ameerikaatii fi Iraanii sababa qoqqobbii Ameerikaan irratti buustee fi waliin daldaluu hin danda'amu. Kaffaltiin kun inni karaa biyya sadaffaatiin ergamuu qaba. Karaa waldaalee yookaan ammoo kaampaanota biyya Siwiizerlaanditiin yoo kaffaltiin kun inni herrega Ameerikaa keessanii mootummaan Ameerikaa maallaqa Iraanii kana waan booji'uu danda'uu fi akka ta'e kan dubbatamaa jiru. Mootummaan Iraanii sababa kanaa fi kittibaata kaampaanii Chaayinaa irraa bitachuu barbaada jedhamee dubbatamee jira. Ka Chaayinaan oomishammoo qulqullina hin qabu jechuudhaan akkuma taatanillee ta'a Ameerikaa wajjin nagaa buusaa qoricha kittibaatii dhukkuba koronaa vaayirasii biyya Ameerikaa irraa nuu bitaa jechaa jira uummati Iraan. Hayyuuni Ameerikaa Dr. Anthony Fauci dhukkubii koronaa vaayirasii kan caalaa babal'achuu danda'a jechuudhaan dubbatee jira. Dhimma koronaa vaayirasii irratti gorsaanii pirezidaant Tiraamp akka ta'e Anthony Fauci yeroo ayyaana Kirismaasii kanaa fi waggaa haarawaa kan ummati Ameerikaa of eeggannoo kan hin godhanne yoo taate dhukkubni koronaa vaayirasii haala ammaan tana caalaa babal'achuu akka danda'u kan dubbatamaa jiru. Mootummaan Liibiyaa waliigaltee riphee loltoota wajjin godhee jira. Waliigalteelee kana ka deeggaru mootummaa Misriiti. Mootummaan Misrii warra Bengaazii yookaan ammoo gara baha Suudaanii jiru ka jechuun jeneraal Khalifa Haftaarii deeggara yoo ta'u Misriin ammoo mootummaa ce'umsaa ka Tripoli jiru yookaan ammoo afaan Arabaatiin Xaraabulsii jiru ka mootummoonni gamtoomanii deeggaran isa wajjin jirti. Mootummaa Liibiyaa ka Turkiin gargaartuu Xaraabulsii jiru wajjin wal mari'achuu fi mootummaan Misrii jila tokko gara magaalaa guddittii Liibiyaa Xaraabulsiitu akka erge maddeen oduu Aljaziiraatii fi BBC gabaasanii jirani. Karaa biraatiin ammoo filannoo geggeessuu deemti biyyi Yuugaandaa. Filannoon biyyi Yuugaandaa kun hokkaraadhaan ka guutame ta'utu jira.
dorgoma paartii falmitoota ta'uudhaan ka dorgomu deemu hogganaanii paartii falmitoota artistiin biyya Yugaandaa dargaggeessi Abiyi Waayini jedhamu kanaan dura hidhamu gabaasuun yaadatama. Amma immoo odeeffannoo dhufteen akka jedhamtutti eegdota Abiyi Waayini keessa gariin isaanii akka waraana mootummaa Yugaandaa ka Yoweri Museveniitiin ejjeeffamee dhagahamee jira. Filannoo biraatiin ammoo Afrikaan jidduu galeessaa biyyittii Republic Central Africa jedhamtu filannoo geggeessuu deemti. Afrikaan jidduu galeessaa filannoo geggeessitu kana mormiidhaan ka guutame ta'uutu dubbatama. Sababni mormii kana kanaan dura warri aangoo gadhiise warri falmitoota ka pirezidaantiin biyya kana duraanii Fonsuwaa Boozizii hogganu yeroo ammaan tana gurmaawanii dhufanii aangoo qabachuu akka barbaadanii ka dubbatamaa jiru. Filannoon biyyittii kun geggeessaa jirtu. Filannoon biyyittii kun kan geggeessaa jirtu bakka lafti Central African Republic kun harka lama keessa harki sadii falmitoota mootummaa aangoo irraa garagalchuu barbaadaniin qabatamanii akka taate ka dubbatame. Central African Republic jeequmsa amantiitiin beekamti. Fonsuwaa Boozizii ka jedhamu pirezidaantiinis waggaa 5 durattu riphee loltoota karaa kaabaa Central African Republic irraa dhufanii warra jechuun Seleka jedhamu ka Islaamaatiin aangoo irraa ari'ame. Warri Seleka kunni mormii farra Seleka kan ta'e warri kiristaanaa kan geggeessanii anti balaka warri jedhamuun aangoo irraa ka'e achiin dubattu filannoo geggeeffame suniidhaan namni Faustin Archange Touadera jedhamu aangoo qabachuun isaa dhagahame jira. Touaderaan kun yeroo ammaa tana Fonsuwaa Boozizii wajjidhaan wal dhaba guddaa keessa jiranii. Booziziin abbaa irree waan ta'eef filannoo dorgomuu hin danda'u jedhee mani murtii aangoo qabuudhaan akka inni hin dorgomne godhe deeggartoonni Fonsuwaa Boozizii abbaa irree biyya sunii kanaan dura aangoo irra humnaan ka'e yeroo ammaan tana biyya Central Africa jedhamtu kana harka 100 keessa harka 70 ol waraanaan to'atanii. Torbaan kana sila akka karoora irratti guyyaa filannoon godhamu magaalaa gudditti biyya kana Bangii jedhamti. Bangii to'achuu fi karoorattuu qabanii turanii haa ta'uutii malee karoorii riphee loltoonni biyya Afrikaa jidduu galeessaa Bangii to'achuu fi qabanii deeggartoota Touaderaatii fi waraanisa gargaaraa ture ka biyya Ruwaandaa Paul Kagame ergee fi ka biyya Raashiyaa Putin erganii akka magaalii Bangii harka riphee loltoota hin buune godhamee jira jedhamee gabaafamee jira. Karaa biraatiin ammoo Feesbuukiin deeggartoonni mootummaa Central Africa ka Touaderaatii fi akkasumas falmitoonni isaanii ka Fonsuwaa Boozizii ka warri Faransaay gargaaru duula maqaballeessii guddaa Facebook irratti walitti banan jechuudhaan dubbata jira. Duuli maqaballeessii guddaan kun warra maqaan isaanii hin beekamne akkaawuntii kijibaatiidhaan wala xureessu wala maqsu. Duuli gos kana duula filannoo Afrikaa irratti godhame hin beeku. Duula filannoo Ameerikaa kanaan dura ka Trump akka mo'atu gargaare wal fakkaata jechuudhaan yeroo ammaan tana akkaawuntii kijibaa ka odeeffannoo dharaa filannoo jechuun Republic Central Africa irratti dhiyeessu 5,000 oli haqee jira jechuudha. Kan ammoo filannoon akkaawuntoota kana cufee jira jechuudhaan Feesbuukiin ibsi baasee jira. Feesbuukiin akka jedhutti warri Touadera pirezidaantii biyya kana ka ammaan tana Raashiyaattu deeggara. Raashiyaan biyya kana ammaan tana isa gargaarte waraan ergitee jirti. Kanaan dura ammoo biyya kana ka koloneeffatte Faransaay Raashiyaan achi dhufu waan hin barbaannee fi warra falmitoota aangoo fudhachuu barbaadan Faransaay warri sun deeggartii jedhamee ka dubbatamu Faransaaytii fi Raashiyaattu biyya Republic Central Africa kan irratti duula guddaa bananii wal dorgomaa jiranii akka ta'e ka dubbatamaa jiru. Biyyittii Afrikaa biyyittii jechuun Riippaabilikii Afrikaa jidduu galeessaa kunin biyya bal'oo akka taate ka dubbatamu uummatii achi gubbaa qubatu miliyoonii 5 gadi. Biyyittii ammoo akka malee biyya guddoo bal'oodha. Biyya akka malee gammoojjii yoo taate kolonii biyya Faransaay waan taatee fi
afaanii Faransaay yoo dubbattu afaanii lammaffaan bal'inaan dubbatamu afaanii Saangoo akka tahee ka dubbatamaa jiru bara kolonii maqaan biyya kana Riippaabilikii Afrikaa jiddu galeessatiin duratti Ubaangii Shaarii akka jedhamtu ture. Ubaangii Shaarii laga guddaa biyya kan keessaa dhangala'u ta'uun isaallee beekama jira. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon kenna ka isin biraanii gayaa turre ka sa'aatii kanaa kanuma waan nu hordoftaniif hedduu isin galateeffachuu barbaanna. Yoo gara booda yookaan ammoo galgala kan walitti deebine odeeffannoo kanaa fi odeeffannoo addunyaa ka Beenishaangul Gumzii, ka Amaaraa, ka Oromiyaatii fi akkasumas dhukkuba koronaa vaayirasii illee ilaalchisee wantoota jira hundaayyuu isin biraanii gahuu akka deemnu asuma waada sanii seenna nu daawwachuu keessanii fi hedduu galatooma nagaa badhaadhaa keessa nu jiraadha. Guyyaa gaarii halkan gaarii isiniif haa ta'u.